يأتي كانوا ربي كانوا قبلهم فتنامها ربي إذا بدي سمع نومي قبل ما ينوم لي ومن حرامة يابتي في ذلك لكن هيك قال حاجات jecha kana jeneraal Hussein Bunee waggaa 60 dura dubbatan. Jechi jeneraal Hussein Bunee dubbatan kun jecha Thomas Jefferson faa waggaa 250 dura yeroo walabummaa Ameerikaa labsan jedhaniin wal fakkaata. Bara sanitti Thomas Jefferson faa akkana jedhan. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these rights are life, liberty, and a pursuit of happiness. Kana jechuun ilmi namaa marri walqixa uumame. Rabbiin isaan uume mirga isaanirraa fudhatamuu hin dandeenyeen badhaase. Mirgoota kana keessa jireenya, bilisummaa fi gammachuudha. Akkuma jeneraal Hussein Bunee kana jeneraal Waaqoo Guutullee waggaa 60 dura gabrummaa ofirraa kaasuuf yoo lolansan akkana jedhan. Gabrummaa yoo dandeenye hiddaan ofirraa buqqifna, dadhabnu ijoollee itti guddifannaa jedhan. Ijoolleen jeneraal Waaqoo Guutuu jedhan sun qarree fi qeerroon guddatanii bara 2018tti gabrummaa nyaaphaa hiddaan Oromorraa buqqisan. Haa ta'u malee maxxanneen hidda diinati irratti biqilee ture. Oromoo fakkaachuun nu ilmaan abbaa gadaati, nu Oromoodha jechuun aangoo yaabbatan. Odoo ilmaan abbaa gadaa ta'anii Oromoon abbootiin gadaa karrayyuu ajjeefamanii. Odoo ilmaan Oromoo ta'anii mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'e Oromoon qeesaati irratti hidhama, ajjeefama, dararama. Kun akkuma jeneraal Hussein Bunee jedhan san dharaan nu koran, dharaan nu yaabbatan. Mirgi jireenya, mirgi bilisummaa, mirgi gammachuun jiraachuu Oromiyaa keessa har'a hin jiru. Oromoon gadadoo keessa jira. Isaan akka ummata gabroonfatanii fi ummanni akka isaanii gabroomuuf Rabbi hin uumne. Yeroo garii salphinnaan jiraachuurra mirga ufiitiif bilisummaaf lolanii falmataniitiin du'utu amma. Hayyuun Oromoo Dr. Hayilee Fiidaa ummanni dammaqee gurmaawee hidhatee qabsaa'ee ni mooya jedhe. Akkuma Dr. Hayilee Fiidaa jedhe kana ummanni Oromoo gadadoo gidiraa fi salphina keessa seene kana keessaa bayuuf dammaqee gurmaawee hidhatee qabsaa'uu qaba. Akka mooltan daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Har'a guyyaan waxabajjii 28 bara 2026 qophiin keenya har'aa amma jalqabaa haga xumura qophii keenyaa akkan waliin turtaniin affeerraa kenna. Miidiyaa kanallee bira dhaabadhaatee akka guddisu nu gargaara. Ammallee walii raabsaa isiniin jedha. Qophii keenya har'aatiin ajjeecha fi qe'ee buqqaatii Arsii keessattuuyyuu aanaa sirkaa gandaa hadiidoo hindaasitti haala ta'an irratti kamari'annu ta'a. Marii kanaaf obbo Leenjisoo Horoo na biratti argama. Obbo Leenjisoo Horoo baga nagaan gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhufte siin jedha. Galatoom Dr. Baayam atillee baga na affeertee asirra hiriyaara keenya akka kennadhuuf na affeeru galata guddaa qabda. Hayyeeka akkuma jalqaba kanarratti jedhee wanni irratti haasofnu waa'ee Oromiyaa keessatti ta'anii odoo dura waa'ee aanaa sirkaatitti ta'e odoo hin kaafne dura mee walumaa gala waan Oromiyaa keessa jiru irratti haasofna. Ka duraa gaafin duraa kan si gaafadhu namoonni gariin wanni jedhanii waggoota asaanaa kanaa Arsituu Wallagga ta'ee jedhan. Maal jechuu isaaniiti? Maaltu deemaa jira Arsii keessatti mee kana maal jetta? Bareeda, gaaffii bareeda.
odoo kanatti hin seenneen dura waan isa fa'a wal fakkaatu tokko akkami akka isa seenuu barbaadeen odoo dubbannee bareedaa na fakkaata yaada ittuma introdakshinii jechumaaf. Wanti kun dhugamaa maaliif akkami akka ta'e seenaanillee waan wal fakkaatu jechuu asiin dura waan ta'e. Kanaaf kana odoo seenneen mana akkami as geenye ka jedhu kana haalli kun akkami uumame ka jedhu jarri kun akkami kana uumuu dandeette ka jedhu irratti haasa'uun barbaachisaa tokko. Fakkeenyaaf amma yoo ilaallee jenne of duuba seenaa keenya yoo ilaallee jenne hennaa Minilik Oromoo weeraruu yeroon duraatiif kan jala itti qabameeti duulli itti duulame naannoo kana naannoo Tuulamaa fi naannoo Wancaa kanatti tuulame jechuudha. Maaliif naannoo sanii kan jedhullee gaafii tokko nama gaafachiisa. Gaafii sabaatti yoo san qabanne gaafiin kun naannoon kun naannoo qabeenya guddaa qabu. Biyya warqii qabu. Bunaa hunnoo qabu kanaaf kan duraa isa durfan. Minilik yoo argite goobanni ka deeme naannoo kana Maceetu Wallaggaa fi Gibeen naannoo kana dhaqee naannoo kan haqa mo'atamee harka galameen booda achiin booda gara dheersuu duraanuu yoo yaadattee jette Tuulamaa ture. Tuulamaan illee karama goobanaatiin mo'atame haqa kanaan booda gara Arsii darban jechuudha dubbiin isii. Amma maaltu ta'e yoo achi dhufan kana yoo asi dhufanii jiran kana lolli achi qeeqummaa kanaaf achi biyya san keessatti ta'e yoo biyya lolli hin ta'e akkaalee borii nugusoota waan turaniif humna guddaa hin qabanii turanii goobanni jabaa ture humna jabaan dhaqee sodaa irraan kan qabees kaalee xinnoo walanii harka kennatanii hin gabbaranii jechuudha. Isaanillee gabbarasanii horii guddaa argatee jechuudha amma ka bunaa ka warqii kana argatee. Horiin suni humna jabaa isaa ta'ee humna jabaa goobanaa ta'ee Minikiif ta'e jechuudha. Minikiif ta'e waan daguudha jechuudha. Amma kanarra yoo waraanne waa guddoo waa tokko jira beektaa. Yoo seenaa kana yoo dubbiftee jettu waa tokko argita. Akkami achi akka Arsiin akkami mo'atamuu danda'ee maaltu Minilikii wannoo kenne kan Arsii akkami mo'atuu danda'e ka jedhu. Amma jedhe kana nugusoota harka kennate achi. Nugusoonni ofiyyuu wal ta'anii hin turre adda adda waan turaniif ofiyyuu wal lolaa walii waan ta'aniif walillee dhufanii tokkummaa uumanii loluun hin dandeenye. Kanaaf tokkoon isaanii harka kennatanii amma akkuma yaadatamu Abbaa Jifaar duwwaa ofumaa mataa isaatiin Minilik harka kennate. Warri kuuwwan karaa goobanaatiin dhufan jechuudha. No garuu walumaa galatti amma qabeenya guddaa akka kana jenne argate Minilik amma kan jechuudha. Amma kanarraa ka'ee maal jira akka wanni seenaan barreessutti akkamitti Minilik Arsii mo'ate kan jiru dhufa amma seenarraa waan wal fakkaatu waan ta'eef. Yoo jara kana mo'atammaa oduma duba deebuufi jara kana yoo mo'ata amma hojii namni kuni nugusoomni harka hin kennanne harka kennatanii nagaa uumaanii hin xiixne jechuudha. Amma ammoo isa fakkaatu dhufe karaa sanii dhufe ammallee. Maaliif karaa sanii dhufe ammallee karama Minilik deeme santu deema madhallee Tuulamaa cabsanii amma lolli jabaan kan duraa biltsiginnaa yoo dhuftu duula itti banti warra alaanii ofii duwwaa odoo hin taane faannoo itti ijaartee hidhachiiftee saba sanii duulchifte lafaa hattee lafaa xuruulte daa'ima dubartii buqqifte lafarraa jaartii lafarraa buqqifte. Wallagga jechuudha. Wallaggaa lafarraa buqqifte. Biyya beelan beelaan geette qotuu dhookite namni akkasii rakkate garuu akkasii gaddeessisu tokko jiraam yoo akkana sabni kun akkana miidhamu waan tokko rakkinni tokko argita ammallee maaltu rakkinni suni adda yoo sabni akkas miidhamu sani hayyoonni biyyasii wayin illiitoonni kaja yoo qaroonni biyyasii haqadhaa hin dubbanneef saba kana akkuma bara nugusoonni cadhisanii san ammallee hin cadhisan. Yoo ati amma argitee jettu waan hordofnuuf nama tokko jedhu dubbataaf naannoo sanii. Guutuma Oromoof illee ta'e Piroofeesarii Asaffaa Jaalataa duwwaa akka argitu. Asaa alatti saba kanaaf haqadhaa akkuma bara Minilikii nugusoonni cadhisan illiitii dhaallee kan naannoo sanii hin cadhise. Kun ifaa lafa jiru. Eeruu akka ta'e kenna argaaru. Maaliif ta'e kan jedhu kun tokko isa. Akkasumas Tuulamatti illee yoo dhuftu. Hin beektu Tuulamaa pireezidaantiin Tuulamaa Shimallis
waan tokkee kuyyuutti ta'in beektanii waan saba wali qabee godhan kumaatamoota wali qabanii waa'een akka yoo ijoolleen oltu gargaaran akka manni isaanii irraa fudhatamu akka haakima hakkamatu hin dandeenye du'an akka awwaalamuu hin dandeenye namni kun horii galee xuuratarri akka horii sani argan dhibama akka hin gaafatamne akka waliin gaafan ka jedhu dabarsan ifa kenna argaa ture walgeettisa yoo isaan haasan achiin booda faan guruupeen shanee kanatti ijaaranii shanee kun halkan dhattee isaan kan ijoollee teenna jedhee warra halkan nyaachaa namni ijoollee ofii siyaa isa garuu kana shanee kan itti ijaara abiyyiin fa'aa shimallis akka hordofu guyyaa isaa dhaqanii isaa ijoollee nama hin beekanii yoo isaa waaqanii fi dhufanii guyyaa ammoo deebanii isin tusa nyaatanii saba kana fixanii diroon intumaa ture tuulamaa keessatti akkuma gadi godhatsan. Sabni kun lachuun akka wayii miidha. Wanni ati jettu kun gaazexaa biyya alaati irratti iyyuu baheetiin ture shanee fakkeessanii mootummaan gurbaa Faqqada Abdiisaa jedhamu tokko ijaaraniitiin uummata irratti dararanii uummataan immoo argitee shaneetu akkana isin godha jedhee waboo waraana bilisummaa Oromootu akkana isin godha jedhanii maqaa xureessaniitiin jibbisiisuuf akkas godhanii itti deebi'i waan ati jette san yaadadheetiin. Dhugaan akkasuma isa Faqqadaa duwwaa doon taane faannoollee itti ijaaran. Faannoon ko'adha akkana guddatte kun ka isaan kan duraan takka jedhamee ijaarame Wallaggaa irratti ijaaraman. Maali Wallaggaa irra ijaaran kan jedhu akkuma isin jedhan qabeenya isaan sodaa qabulli amma maaliif bara 60-70 keessa jagnoota hedduun naannoo sanii baay'ee qabsoo Oromoo kana keessa. Kadha maqaan isaanii waan adda qabsoon Oromoo geette kanaan asin gaane. Sodaa isaallee qabu jarri kun. Achi ganaafi warra kana sodaa waan qabaniif tokko seenaa lama kan duraan hennaa miliqii cabsuun dubbanne amma immoo achi as 60-70 qabsoo Oromoo keessatti olaantummaan adda bilisummaa Oromoo warri ijaare ijoollee daangoo kana dhalatan jechuudha. Kamatu maqaa isaanii hundaatu beetu akka Baaroo Tumsaa fa'a. Akka Hayilee Fidaafarii namoota adda waan akka qubee kana kan ijaaran namoota aktiivi sodaa guddaa qabu naannoo saniitti. So kanaaf dafanii achi yoo dhaqani akka taasisan warri sodhaadha hin jiranii kun jaaranii dadhabanii humna qabanii garuu amma warri amma jiru kun gomaangoon hin cadhisin akkuma duriitti cadhisanii namni kun akka hamaa miidhame akkuma duraan sin jireessan miidhama sanii dhaabatanii hin iyyinee fi nubbaa jedhanii Oromootti illee dhiyyannee ofiillee gadi hin baane. Kanatu ta'e jechuu achitti argitee kanaaf yaadi santu dhalatee yaadni sun akka hamma saba kan lachuu gama lachuu miidhee jarattiin akka lachuu itti goraan ofii itti bobbaaftee shanee jettee ofii ijaartee akka jedhanii counter intelligence kan itti ijaartee counter insurgency kan itti ijaartee isaan fakkeessa halkan sobdee isaa ijoollee loltu kan ijoollee isaanii fakkaatanii dhaqu guyyaa isaanitti deemanii kafana jijjiiratanii ka ofiitiin ka mootummaa uffatanii dhufanii isaan kan akkasii rakkisaa jiru. Adhallee ittuma jiru waan dhaabatee miti kuni. Garuu itti jira ammallee yeroo dheeraa ture jechuudha. Jalqabni achii jalqabame jechuudha asitti dhumneen dura kanaaf jechuu barbaade. Amma ka qabeenyaa sammaasiif fakkaata wanti amma siin jedhee fi Minilikii suni Minilik akkamitti Arsii mo'atuu danda'e kan jedhutu barreeffama amma jiraalee dheeraa beektaa. Waan shan lafa gakkaa'e. Tokko Minilik kan mo'atuu danda'e naannoo san akkuma siin jedhu kana qabeenya kaga mo'ateen booda Arsii ittiin mo'atuuf qabeenyi achirraa dhufu sun akka wayii guddise jedhan. Kafaa Irooppaan tokko Irooppaatti meeshaa kennaa fi kan ittiin mo'atan wanjaa qabanii qawwe meeshaa kan Irooppaa qaban adibaazeeri kan Irooppaa dhufe. Isarra dabalatanii meeshaa amma warra kenname harka kennate kana dhiyaa kanarraa qabeenyi argame ittuu dabalamee kaffaluu fi isaanillee jabeessuu isaa himanii. Akkasumaan illiitoonni jiru gargaaru. Illiitoonni qaroowwan naannoo Oromoo keessaa jedha ittimaanii asimileetii itti ta'aniiti isaan wajjin dhaabattee jedha Minilikii wajjin kan ittiin mo'atu isaallee humna ta'aniif jedha. Nam tokko illee akkasuma gagaaranii
biyya kan naannoo Oromoo keessa itti aananii humna ta'aniif jira. Amma fakkeenyaaf akka Abbaa Jifaar fa'aa kan guutumaa guutuutti akka hundaa waliin wataa jiru malee keenya. Wakka baasitti wataa ture. Kunniin hundaa akka arsiitti mo'atu godhe. Kan gara biraa ammoo maali? Arsima keessaayyuu nama lama argattee jira. Ras Dargeeffaa halkoo jedhan dubartii halkoo jedhanii fi namicha roobalee kuusa roobalee kuusa kan jedhan argaa. Isaan lamaan asuuleen irratti intelijeensii jaraa jirutti jara Oromoo qophaatti Arsiin qophaatti ture jedha. Isaan yoos amma naannoo asuulee sanitti kaampii godhatteerti jarattiin. Kanaaf jarattiin sun Arsiin kabawaate booyii qottee harri yoo dhufu booyii majjigaa dhufee qiraan qabeen fitte kan jechuudha. Amma isa irra dabalamee waan jedhuu barbaadu. Ampaarri Itoophiyaa gaafa irraa qabee haga Oromoon kufte irraa qabee Oromoo keessa tajaajiltoota isaanii ijaarataa ture. Gaafas irraa qabee haqa dhaallee itti jiru ijaarataa jiru. Rakkoodha akka kenna jechuuf barbaadeetiin rakkoodha akka keessa himne kana ijaarataa ture. Akkamii ijaaratamaa ture? Tokko diinashinaalaayizii kan jiru. Diinashaakka jechuun maali? Namoota sabummaa lammummaa isaanii Itoophiyaa godhan. Itoophiyaa Oromoo ta'an. Kun ammoo asimil kan waliif fuudhuuf heerumaa kanaan asimileetii godhe. Humna isaanii kan jabeessaa dhufu kana godhe. Kan ijaaran jechuudha. Kan adda jira addallee jiru jechuudha. Kan asimileetii ta'e kun kan naashinaalizii jechuun sabummaa isaa irraa saba isaa irraa hiikee Itoophiyaa humnatii kan fudhate. Adhi Itoophiyaa kan jedhu lammii Itoophiyaa kan jedhu kana kan adda deemu kana kan akkasii fudhatan. Asimileeshin kan kan ture kun ammoo kan kun Oromummaa politika faashism politics kan jiru kanneen akkanaa kan dhalatan. Moonni kun aangoorra jira guddinni isaa oma akka jiranitti. Lachuu irra jechuudha. Tokko kun isa sadaffaan liberaalizim warra amma ala jiru kan uumameeru amma. Warra ala jiru individuaalisatti akka eenyuuf barbaadu qabeenya argatuu barbaadu. Saamuu barbaadu. Kan argaaru kan biyya alaa taa'ee kadhaqee biyya saamu kan uumame tokko amma. Inni ala adooloojii westii keessattuu Ameerikaa kanneen kan westii kanneen liberaal kan jiru kana namni mirgi nama kanam tokkooti. Kollektiivii kan duraate. Akka jedhanii warri seenaa baaressu liberaalis anti-naashinaalistoota farra naashinaalistoota. Naashinaalistiin kollektiivii saba isaatiif dhaabataa, biyya isaatiif dhaabataa, tokkummaa saba isaatiif dhaabataa. Kunniin kan isa diigu liberaalizimii nam tokko individualizimiin deema. Kanatu guudaan kun uumti tokko kana nu keessa jiraatu. Adda biyya keessa kan jiru akkasumas warra diinashinaalizii ta'e kana wayii naashinaalizii irraa fudhatameeti wanta ta'e kanaaf asimileetii kan aangoorra jirus. Sabboonummaa ofii gananii sabboonummaa isaanii dhiisanii sabboonummaa Abashaa fudhatan jecha Itoophiyummaa sana. Itoophiyaa kan impaaraa fudhatan. Yoo amma argite Itoophiyaa nuti ijaare kan jedhu kuni amma yoo argite shimallis Itoophiyaa nuti ijaaree na jiru miti. Summataa ofii ka danda'e gaafa biraa irratti haasa'uu hin dandeenye kaamma argitee Adawaa irraa jalqabnee Itoophiyaa taane kan jedhanii oofan kana. Aangoo irra jirani warri kanneen amma. Kunniin maaliif asimileetii ta'e kana amma isin ijaaratte kan haqa dhaallee ijaaramaa jira amma ammoo guddatee ijaarameera. Arsii keessa amma duri akkuma seenaa keessa argine nama lama jenne bara milikii halkoo fi roobalee roobalee eenyu jedhama roobalee seenaa jira roobalee kullaati. Roobalee kullaatti isaan lamaanii kanaan mo'atame adda Arsii keessattuu milee kumaatamoota ijaarataniidha. Seenaa Arsii keessa kan jiru jechuudha ijaaratamu. Kan ija keenya argaaru kan gabbee faarsu kun Arsii keessa kanneen jechuudha margitee amma warri himan kan asimileetii ta'e kanneen amma ijaarataniidha Arsii keessa. Kan diinashinaalaazii ta'e ijaaratanii. Liberaalii kan jedhu Awurooppaa Ameerikaa dalee kana fudhatu ijaaramu. Kana jira amma Oromoon haala kana keessa jira. Haala kanatu
kanaatu qaadha Oromoo lafa haqqiisaa nyaachisee ficcisiisaa murna kana jechuudha. Aangorraaf kan jiru gama Amaaraatitti illee goree faannoo waliin jiru gariin isaan walloon ni beeku. Kun faannoo ta'e Itoophiyaa eenyu Abroonnati Itoophiyaa ta'ee jira. Kun maali walloon lachuu waliin ta'an walloon achi akka amma argaa jirrutti kun faannoo waliin jira. Kunillee Amaaraa fi Abashama qabatee aangoorra jira. Kun lachuu waliin jirta. Akkasii wal dhabdee amma waliin jiru jechuudha aangoorra. Mootummaan tuni kanaaf murni kun amma akkasitti haala kana irraan asiin bahina jechuudha. Amma eegaa kana asii haga baane jennu akkuma amma jenne kana Arsiin maal jettu Oromoo Wallaggaati jettu kanaafni Wallaggatti. Arsiin barana waggoota lamaan kana Arsitu Wallagga ta'ee jecha jedhamu kana. Jechi isaan jedhan suni duulli Wallagga ta'e sun dhumiitii Wallaggaa itti dhume sun qadhallee itti jiru sun amma Arsiitti harkaanfate jechuudha. Akkuma amma miliki isaan gamalachuu harka qabatan liidershiippiin amma dhaabame achiillee kan iyyuu kasabisan hin jiru amma akkuma bara miliki Tuulamaa keessaa hin jiru Wallaggaa keessaa hin jiru akkuma balamii keessan jechuudha hin jiru yoo san ammallee hin jiru. Amma kan hiree argata amma tarkaanfiin lammaffaa maal qabeen achii amma hin su'amanii nama asii toofanii akkuma amma ta'u argaartu Arsii keessan lolli deemaa jiru kun kan argaartan. Koppii isaa Arsiin isa ta'e Wallaggaa dhumiitii Wallaggaa Arsiin gaanii kan jedhu kan amma argite. Arsii dhumiitiin Arsii ka ta'e kana Arsiin Wallaggaa ta'e kan jedhu dhumiitii isaa fidan jechuudha. Amma garaagarummaan garuu Arsiin iyyataa jira amma garuu. Hin cadhifne amma akka iyyatu irra jiraallee duraanullee odoo gara hinnaa isaan Wallaggaatti isaan faannoo tuan itti duula isaa odoo illiitoonni achii sunniin wayim qarooleen achii sunni iyyatanii saba Oromoo guutuun jedhe haganan deemanii danda'anii turan. Garuu cadhimni suni hiree kenneef jalattii tana. Arsiin akkas ta'inaa laata kan jedhuun dhufan. Garuu amma hin taane. Ayyee obbo Leenjisoo dubbetti deebiteetiin seenaa keessa deebiteetiin seenaa Minilik irraa kaaftee haga ammaatitti waan ta'eetiin Oromoo irratti ta'e nuu himte. Ammallee immoo akkuma faranjiin jettu history repeat itself akka jettu san amma seenaan sunillee deebi'eetumaan Wallaggatti uummata fixanii wannoo jedhan sababaan san godhanilleef sabboonummaa argiteetiin cimaa waan tureef naannoo sanitti sabboonummaa Oromoo kana cabsuuf ka jedhu irratti xiyyeeffatanii ammallee immoo akkasuma gara Arsii kanatti illee yoo deebine Arsiin harka kennachuu dideetiin jabeennan dura dhaabateetiin waan loleef akkasumallee Harari amma san cabsuuf faanuma sanirra deeman ka jedhu garasumatti nama geessaa mee amma ka dhiyoo kana ta'e kanatti mee haa deebinu ajjeechaa amma sirka Seeruu Abbaas kana Seeruu Abbaasitti ta'e kanatti haa deebinu mee viidiyoo tokko kan namni dhuunfaa achi dhaqeetiin ummata buqqa'e san waraabeetiin dabarse sallaalteetiin achi irratti yaada kennatta. Agartan kun nama bakka takka naannoo jiraniidha akkasuma dubartiin ulfa jira dubartii amma deettee araatii harkaa qabdu harka jira manguddoo akkasuma socho'uun hin dandeenye argaa jirtan kun akkasuma immoo manguddoota ija hin qabne faqaamaan socho'uu hin dandeenye muka kana jala jira ammallee duuba keenya kana dubartii uffatu walitti jira isiisanillee isinii garsiisu ta'a amma agartan kana haadholiin keellaa daa'ima waliin amma dubartoonni sun duuba keessatti argaa jirtan kun warra dahaaf guyyaa keessa jiru ija isaanii fixatee muka kana jalatti deemnamuu badaamaan kanaa warra jedhaa jiruudha. Akkasuma uummanni Oromoo kana agartanii hundumti keessaniyyuu uummata kanaaf deeggarsa akka nuuf taasisan isin gaafannaa akkasuma uummata keenyarraatis yaada fuunaa waan uummanni jedhullee waliin agarraa viidiyoo akkuma agartan kun namni hedduun ila ammata duubaatun eegaa qe'ee ofirraa kaate deettee xixiqqoo jalaa hiikkite ila ammatunillee nama warra araasii harkaa qabu kunis araasii amma deettee eegaa ganda ofirraa buqqaatee deettee akkasuma namni hedduun warri isin argitan kun dubartoonni amma fuulduratti daa'ima harkatti argaa jirtan kun cufti isaaniitu warra muka kana jalatti daa'ima argate akkasuma immoo dubartoota ulfallee gara duuba kiyyaa kana nama hedduu jira kubsatallee jira jedhaa jiranii akkasuma immoo namarraa yaada fuunee waan jiru isin hubachiisu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة كيرنا يا أمة أورومو غروكا فيديو دان كمان وقرتن كنا ديررا دوبرتيرا غرو ركيلي درا كهيجرا منا كيرنا راباني ديبي آتي موتو داوتي نكيسن جرو كجرو على نوبل نتروبا جرا أدو نتبايا جرا كنرت آنسيتين دوبرتين تيرنا على دايا جرتي جارسي كيرنا لافان إجان كمني كمانا بهيتين انجري موكا جلت موتو تاهيتين أجي موكا جلا ربي وفي كرتا جرا itti aansitee dubartiin ta'ulfa akkasitti mootu rakkinaan bakka gachiiftu dhabdee dhagaa fi mootu cophii yennaan muka adda addaa jalatti mootu ciisaa jirti itti aanseetiin mootu dubartiin baay'inaan eega mana kennaa baane alatti deetteetiin raasaa keessa jirti kanarraan immoo namni fayyaan qabne baay'inaan mootu kalaqoossi isaa yoo xiqqaateetiin hin jedhe gara nama yookaan 30 gara 40 gahu ciisa jiranii dhiira kan jenne dubartii kan jenne daa'ima kan jenne kanatu jira kana keessaan immootu haakimi yaalillee nu dhufe namni kenna akka nu yaalamu dubartiin araasaa tunillee garuu kana namni jiruun sabbaru dubartiin araasaa tunillee haakimiin dhufeetiin laalee akka nu godhu manni nurraa gubate alatti baanee kajara jiru. Akkuma agartan kana yaada Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan jedhama. Imaama gandaati sababa rakkoo amma nurratti argame kanaatiin darasaan namni 70 harka addaan battaree waan jiruuf masjidni 13 ganda hadiidoo indaas keessatti waan jedhamuuf rabbi achi keessatti gabbaramuu dhabee waan masjidni sumarri addaan diigamee nurraa jiruuf kuni rakkoo nurra gahee eega guyyaa afuriitii hin nyaanne hin dhuyne qaraaruun jala garuu argitan kana kunooti miidiyaa waraabamaa jira yaa obboleeyyan kiyya kiristaana ta'e islaama ta'e namni ala jiraate as jiraate namni nama ta'e nuti waan namummaan qabnu amma biyyarraa buqqaanee rakkoon hagana waan nurra gaheef akka nuuf darmattan lallaba kiyya kana namni dhageettan isinii jedhe obboleeyyan kiyya wa akhiru da'awatii alhamdulillah. Obboleen jiso kun viidiyoon argitee akkuma reefsiin jedhe nama dhuunfaa dubartii Maayaa Ahmad jedhamtu santu achi dhaqeetiin ummata qe'ee isaatirraa buqqa'ee manni irraa gubatee eetiin ajjeefameetiin argitee mukatti galee waraabame kana mee eenyutu buqqise maaliif buqqa'e beera fi ijoolleen jaarsi daa'imni xiqqaan guddaan ka jedhu kana odoo deebii sanitti naan seenne akka nama tokkootitti akka argitee dhalataa godina sanii ummata sanirraa bahee tokkotti odoon ta'in mee akkuma namoomattu akkuma ilma namaa tokkoottu waan akkanaa kana yoo argiteetiin jettu dubartiin muka jalatti yoo deettu akka bineensaa argitee bosona keessatti yoo deettu ummanni mana dhabee manarraa buqqa'ee manni irraa gubatee bosona keessa yoo galeetiin bosona keessa akka bineensaa bulu maaltu sitti dhagama waan akkanaa jireenya keetirratti haga umrii anaafatillee amma nama jaarsati haga umrii lafa tanarra jirrutti yoo oduu taate malee waan akkanaa hin dhageenye argitee ummata keenya argitee diinni amaarri buqqisee yeroo adda addaatiin argiteetiin bishaanitti dhumuu ajjeechan qeerraa buqqawwan akkanaa oduu hin dhageenna oduu duraanii jecha garuu akkanatti zabana argiteetiin oromotu biyya bulcha jedhaniitiin argiteetiin dhaadatanitti zabana argiteetiin biyyi jijjiiramee badhaadhinna biyyi badhaate jedhan kana keessatti wanna akkanaa hin arga jettee yaaddeerta yoo argiteetiin jettu amma yoo akkanatti viidiyoon argitu akka nama tokkootitti akka dhalataa godina saniititti naannoo saniititti odoon ta'in akkuma namummaatittu maaltu sitti dhagamaa san booda argitee eenyu buqqaasetti naa deebita. Beektaa waan nama gaddiisu ani dhugaanuu siin jaa onneeti nama gubata onnee waan onnee nama gubate dhugaanuu daa'ima kallee adda dhalattee garaa muka jalatti rooba yookiin aduu jalatti baasanii yoo akkanatti gadi baasanii akkana godhanii ijaa arguun sammuun namaatuun hojjetu onneen nama gubate qaaman nama gubate gadda kun beektaa gadda jedhu yoomuun irraanfatan. bara baraan hin irraanfatan wanta amma ta'e kun wanta amma argine kun ijaan yeroo hundaa waan yaadataa deemi yakka akkanaallee argine jireenya keessatti yakka akkanaa
hin argine. Mootummaa Abashaa keessa turre ati lifta sillaasee irra qabnee manni deemnee hagama akkanaan argine. Seenaa ilma namaa keessatti ammoo lammii ofii kasabaa ilma namaatu godhuun namarra jira. Kun ammoo obboleewa haawwatii isaa haawwatii gara haadhaatii bayanii miji'a sagalee baadha gara baattee haati koo deetteetti akkanuma. Harma hoosiftee dhittee guddiftee nyaachifteetti Oromoo gaadha. Adda lammii ofii akkana godhaatti jirre kun. Lammii irraa dhalatte gaggarattee akka miindisaa nyaataarti ofii nyaataarti jechuu jirre tun. Waan nama gaddisiisu. Gadda guddaa kuni. Daa'ima akkana karaa keessatti. Aduu keessa biroof dhaqattee yoo haati akkana dhaabatte yoo akkana beela'u jaarsiin mana isaaniitii buqqaa akkana ta'an waan nama gaddisiisu. Kuni asiin dura akka haadhaati yookiin akka mogonnaatti yoo dubbifnu milli kennaa arsii mo'atee haga aannoleen booda gandaan deemaa dubartii isaan jaadnaatee ulfaa garaa buqsaa darba jaanii kana kitaaba waa gargaara dubbifne yoo argina. Isaan jaanii garaa baqassee dubartii ulfa garaa darbatee dubartii ajjeesa kaje yeroo gabaabduu godheera jedhu yeroo gabaa akkuma aannoleen booda. Garuu achiin booda wanti itti fuufin jiru. Kuni hama. Akka jiru saba gayyaasanii aduu fi qorratti gabbaasanii dhiyana malee jenoosaayidii saba irratti raawwatan jechuudha. Kunis jenoosaayidii kun sanyii duguuggaa kun lammii ofii nyaatu kun namummaa miti namummaa warra namooman qaban Oromoo bulchina ofii namoota namummaan keessan jiru bineensa warra akkanaa yoo isaanii argitaa beektaa. Kanatu nama gaddisiisa. Kanatu dhugaanuu siin jedhaa beektaa maaliif akka godhan maaliif akkan akka godhan akkuma amma siin jedhe namni jarri kun warra Abashaan guddifate Abashaa caalaa hamtuuta taate hamtuuta adhamaarillee kun biyya keessa ijoollee Oromoo keessa guddaa Oromoof iyyaarti biyya keessa ijoollee garuu warri ijoollee nafxanyoota akka durii baadafootaa taatu malee amma kunoo kuuwwan maaliif kun akka ta'e maa bakka itti dhagaamne akka ilma namaa akka nama uumaa namaatiif ma eenyu irratti gootu waan akkanaa godhuun kana lammii ofii irratti ibidda qabsiif daa'ima dhalattuu garaa dhalattuu haadha dhalatee miila waan nyaatan hin qaban kana ka hojjate mootummaa jedhu hin jettu kana mootummaa Oromootu hin jettu kun diina Oromooti malee mootummaa Oromootii miti warra kana wajjin dhaabatutu jiraata kasi gaddisiisu ammoo warra kana hojjatu wajjin warra dhaabatu akkuma duraan siin jedhe isaan diaasporaa kana irraa galanii Oromoon bilisoomtu warri jedhu ija kiyyaan argeera. Akkanaa kana kunoo kunan ijaan argu garuu kana warri garaan isaa saba irraa cite sabaan adda baay'e lammummaan itti hin dhagaamne sabummaan Oromummaan itti hin dhagaamne hin qabne isaantu kana hojjeta. Kanaan jedhu amma warraan duraan siin kaase sunne dinashinaalaazii kan jedhu sun yoo asimnee qabuun sabummaan irraa fudhatamee waan gara biraa akka ta'e sabummaan itti dhagaamne jechuudha. Akka isaantu kana hojjeta. Yaadatta addunyaa kana keessatti warra yakkoo saba ofiirra namoota biyya ibaarra yoo amma argite saba gara baadiitu saba kee keessa mooraannatee amma yoo argite naazii yoo fudhattee jettee naaziin jaarmanii juu rukuruutii juu keessaa warra walmaak asimileetii ta'e jechuudha asimileeshinii jedhamu kana isaanii qopheessitee juus kaawunsilii ijaartee juus komaandoo ijaartee juus kaawunsiliin kun joota guuree ka fiduuf ture. Jaarman kana goote. Jaarmatti juu keessaa hojjeta. Maaliif isaan deemuun hin duuka isa hojjetan. Juus komaandoo ijaartee yoo ajjeesaniin booda bakka ibiddaa guuranii akka arganne juu ture. Rwaandaa yoo argitee jettee akka Rooberti Kagumaa Kajugaa kean kuma gara miliyeenii ta'u saba isaa ficcisiisa inni abbaan isaa Tutsi haati isaa Hutsu nama akkasii ficcisiisa. Gara laafinna tokko malee sun argitee kana godhe. Hindii keessatti hindii Biriitishiin bara bulchaa turte biyya san bulchuu dadhabnaani yaada tokkoon dhufte hindiin. Asin durallee achiin jedheera na fakkaataa yaada kana
yaada kana uumamaa bulchuu dadhabnaan yaada baasan. Yaada kanaan maal boonaa jedhaniiti ekspertii isaan kayoo isaa achitti waame gita uumnaa isaan keessa jira. Gita dargii isaa Indiyaa keessa. Gitni uuman kun akkamiin jedhan gita bifaan indii ta'e dhiigaan indii ta'e jaalalaan garuu jaalalaan biriitishii ta'e jaalalaan yaadaan safuu fi sammuun ingilishii ta'e uumuun nurra jira jedhan. Kana gatta akkamitti uuman kan iskuula bal'isan. Iskuula bal'isan indii keessa akka ho'i ijoollee kan iskoolaarshippii kan biriitishii ergaa guna iskool kanan barsiisanii mileeniin barsiisanii achiin booda aarmiin isaanii bulchaan isaanii sekyuuritii isa godhe hindi dubbamateetti hindiin indii ajjeesee jirti isaamni. Indiyaan indiyaa ajjeesee Indiyaan indiyaa hidhee laftitti hidhamee alatti muka jira hidhamee jira. Haga maatamaa gaandii fa'aa dhaqatee Saawuz Afrikaa ari'amee dhufee liidarshippii kenneefiif warroota waan keessa gubate kana saba kaan godhanii indiyaa nagaa ofirraa buqqisa kaasan. Kan kana seenaan himan. Kun garuu isaan irraa kagaluun sunniin garbaatiitu hojjechiisa. Kun dhiiga isaa abbaa isaa biyya isaa ammootummaa Oromiyaa jedhee Oromoo itti bobbaasa. Warri akkanaa kan akkana si godhu kun maali? Warri akka ammasiin jedhee kan shanee ijaaranii jedhee shanii jedhee si ijaaree sanyii gaachana jirmaa jedhee si ijaaree bifaan sitti ijaaree koree nageenyaa gaachana sirna gaachana sirnaa jedhee si ijaaree koree nageenyaa ijaaree amma gadaa komaandoo jedhuu ijaaranii riphee kan jedhu ijaaree jedhanii salsaawii kan jedhu saatanaa kan jedhu ijaaranii Hararii keessatti. Adda kanatu deemaa kan hojjaaraa eenyu biyya naannoo gara biraan jiru Oromiyaa keessa duwwaa kan jiru. Oromoo keessa facaasanii kan nama lafaa fixaa dhugan eenyutu kan hojjaa akkuma ijoollee amma daa'imman kan argine kan hojjataa jara kana. Dhiiga ilmaan Oromoo kan nyaadhu go'aa jara kana. Kan jiksaa jara kana. Lafee isaanii kan karaa irra jisiisaa nama kana. Jara kanaan mootummaa Oromoo kan jiru Oromoota jiraatu. Hin tuqinaa waliin jiraan kan jiru jira Oromoonaan. Jarri kun dhabamoota irra jiraa jiru. Oromoo wal fakkaatee kan irra jira. Lafa jiru wal qabatee harka wal qabatee dhumaati dhumaara. Ijoolleen to'adhaa dhufte dhaloonni boru hin jiru jechuudha. Nu darbaa jira dhalu qamma jiru kun. Achiin booda Oromoo adda maayooti Afrikaa keessattuu sadaffaa arfaffayaan kun dhumuuf deemaara. Ija kanaan. Waa Wallaggaa irratti irra ta'ee Tuulamaa irra ta'ee asiin baay'ee gaafa kana mo'aatti akkuma milikiidhaan Hararii darbiti. Guutuutti. Maali? Mallikillee akkasuma. Gaafa Arsii mo'ate 87 Harariin seenaa akka Hararii godhan beektu. Leenjisoo dubbii kee afaanumatti qabadhuuti daa'imaan qabadhuuti. Uumamma yoo argitee asii fixan Hararitti taran jetteefi bara Wallagga akkasitti dhumaa ture sani Arsiin lakkii na biran geennee Wallagga jedhee achitti akeeka. Kabirallee Hararillee onnullee achumatti. Waan gara biraa Oromiyaa keessa bakka biraa ga'utti hin fakkaatu. Booranatti taree olii gaddeen bakka maraa ga'e. Maartiin Luuter King yaadattaa yoggaa uummata gurraachaa kanaaf qabsaa'u jecha inni jedhe tokko jira. Maayimaa isa inni jedhe tokkotu jira. Injustice anywhere is a threat for justice everywhere jedhe. Kana jechuun miidhaan bakka tokkotti jirtu. Hayni dabuun dharti bakka takkatti jirtu dhugaa fi haqa bakka maraaf naatu jedhe. Maaliif bakka maraa hin dhaqqabdi jecha. Bakka takkatti yoo dabde bakka tokkotti dararaan yoo jiraate dararaan sun achirraa babal'attee bakka maraa hin dhaqqabdi. Kanaafuu nu biran geettu kutaa kennan geettu godina kennan geettu jedhee Oromoon uf dagatuun qabu kanarraa barachuu qaba kama jedhuuf argitee Yoomaatii kaafte sanirra deebisuuf itti deebi. Milikillee yoo yaadatte Arsii Hararii darbee Haraa goota Booranaa fi Gujiin darbe. Tokkoon darbe. Maaliif yoo isaan waliinuu hin jiraame odoo hennaa walii waan dhaaban hundinuu adda waan lootee tokkoon cabse. Ammallee isa dhufaa kunoo ija argaa. Akkuma ati jette odoo gaafa sitti amma akka duraan jedhe isaani odoo gaafa Wallagga jeerri kun waan nuti walitti baay'ee isaani. Dargaggeessa lammiiwwan naannoo sadii warri baay'ee kun
illiitti kan kun ka'ee dubbatee iyyee saba Oromootiin gahe kan achittuu hin dhaabatti ittuun darbatuu danda'e hin geenneen atini ollaan maal jedhu abbaa yoo yaate ollaan akkam hin dhagaa ollaan iyyu malee abbaan iyyu malee ollaan iyyan ba'u jedhan maaliif akkamiin dhagaa ka gara biraa anamma hede nama hoyi akkam dubbadheera osaan iyyaa gabbaatee akkamiin dhagaa biyya sana cuuf information cuuf beektaa miti biyya sana mooshaatiin haga danda'e akkam baan akka dhumne godhu garuu ka achi keessa jiru kana ka ala jiru illee hin cadhisee beeku keessaallee mee sodaate ka ala jiru cadhisee beeku akkuma amma si jedha ilmee adda hin kun akka xaaraa sabni keenya kagalee lafa fudhataa hagamii hagamti jiraatu wanti dhugaamii kasiin jiru hagamti jiraatu lammiin isaa akkuma ammatti viidiyoo irra mul'ifte kan dhuftu akka ijaan arga akkuma nu argine kanatti itti dhagaame warra Habashaan ijaarte Oromoo keessatti sammuu irraa haqanii akka isaaniitti ijaaratan. Kan ijaaratanii argite inni itti sabummaan jedhan itti dhagamu. Horii barbaadu kan asii galaa gahu lafa fudhatu lafti sun kan amma irraa buqqa'e kana. Lafti amma sabni kun irraa buqqa'e isaanii kennu. Liberaal jantanaamin individualism kollektiivii wannoon hin jiru waloo tokkum waloo gayano mirgi waloo hin jiru wanti waloo hin jiru individual akka Ameerikaa argitu kana akka isa individual psychology isaanii baran asitti inni kun lafa fudhatuuf illee galaaraadha. Kan dhagaadhaan kun warra kana fudhate namni akka namaa hin jiru namni walooni tokko amlaa fi amaan fi aadaa fi dhalootaa dhufee asiin nu gaheera sabni kun. Asiin akka salphaan ba'an millions of years qeera asiin nu gaheera walirraa darbee lafa isaa eegee biyya isaa eegee namummaa isaa eegee aadaa fi isaa eegee kaadhaa garuu isa dhiisee saba isaa dhiisee odoo akka dhumnu deemaa arabe addunyaa irra taa'ee siin jedhaabe odoo inni buqqa'u lafa san fudhatuuf gadaa arabe kana arginaadha Oromoo keessatti kana arginaadha lammiin attami namummaa akka dhaga namummaa irraa akka baye. Bineensi kophee walii gaddaami walii itti bineensi waan dhabdee guggitee nattu walirra dhufee si ari'aa si garagaraa miti argiteerta. Bineensa ala ka ta'e arginaadha Oromoo. Oromoo ambarii. Miidiyaan argita Oromoo diiyaasporaa irraa. Namatti hin oomite tabaatu. Namatti hin kumaata hagam gara mileeniitu taa'aadha. Meeti amadiyaa irra jiran maaliif cadhisan? Akka inni jarattiinuu jette alatti dhibbaatamni sagaltama fudhannee jira 90% paralaazii gooneera jettee alatti exactly akka argaa jiru kanumaan warra akkasiisan namni kun maaliif kabuu saba kana buqqise eenyu jette ka buqqise mootummaa kana malee namni garaa tokko hin jiru kanama keenya ajjeesaa rukukoon jiru akkuma duran jedhe itti ijaaree halkanii guyyaa maal qonjaan beektaa guyyaa halkanii dhufti Oromoo ijoollee loltu fakkaattee akka isa uffatanii dhufu halkan na ijoo hin beeku namni baadiyaa ijoollee teenya nyaachisee itti kennu isaan garuu wal jarriyaa hin deemanii ganama guyyaa deemanii kafan ofii jijjiiratee kan wannoo isaanii kaa uffatanii dhufu isin tuma godhanii nama lafaa fixu buqqisuuf galtaa halkanii guyyaa akkana hojjetaa itti fadaanii kan itti hojjette yesuus kana. Oromoon kan hubatu riya. Oromoon amma maalti jabeetta amma Oromoon waan garii si dhageessu jabeetta. Namoonni Oromoo kun waan jedhu yooki waan argita amma ka nama kan maal jedhu jechoota tokkiin qabu beetta. Ka ajjeesisuus Oromoo jedhu. Ka ajjeesu Oromoo jedhu. Ka du'uma Oromoo jedhu. Kasaamsisu Oromoo jedhu. Kasaamu Oromoo jedhu. Kasaamsisu Oromoo kasaamu Oromoo jedhu. Kabuqqisiisu Oromoo kabukkisu Oromoo jedhu. Kabukkifamu Oromoo jedhu. Jara kan Oromoo akkamitti jettaa diinatu si buqqisaara. Akkuma dhiigaa diinatu si Oromoo jettee fudhatu sirra hin jiru. Akkami odoo ija kanaan daa'imman kan akkana argitu jarri Oromoo jettaan hin beeknatti. Hamilee makamiinuu nama akka diinaatiin nama isaa. Kun ololaa bara leenjisoo ololaa wanni jirutu ijoollee mukaa tana jibbisiisuuf ummata dararanii dararaa kan argiteetiin jaratu akkana godhee jaratu sababaa jira ummanni dhumaa isaantu biyya ficcisiisa ka jedhu olola akkanaa oofan.
Atu ammareef jetteerta argiteetiin dubbiin akkan baane hin dhoysanii akka namni hin beeyne waa jetti. Kanaaf amma maaltu jira si fakkaate gubbarra haga Oromiyaa irratti communication bureautu jira. Communication bureau Oromiyaattu jira. Achirraa qabee haga godina gad aanu kanatti godin hundumtuyyuu communication bureau mataa isaa qaba. Communicationii aanaa Asakoottu jira. Communicationii aanaa Gunaattu jira. Communicationii aanaa Martiittu jira. Communicationii aanaa Sirkaattu jira. Communicationii aanaa Seeruu Abbaastu jira. Amma rakkoon irraa dubbannu kun buqqaatii fi manni irraa gubatuun kuni taseeruu Abbaastaan amma ganda Hadiidoo Hindaastana callaa odoo hin ta'in bubbuleera tureera. Waggaa 2-3 waan Sirkatti ta'e quba qabna. Ummata mana irraa gubanii akkanuma argitee ummata buqqisaniitiin argitee ajjeesaniitiin sababa argiteetiin ijoollee mukaa kana gargaartan seelii shaneeti jechuun maqaa itti kennanii ijoollee horii tiisitu nama horii tiisitu karaa deemu ajjeesan. Oromiyaa keessatti Oromiyaa guututti akkasi. Arsii keessatti waggaa 2 kana akkan hin beeytan mana hidhaatillee baasaniitiin sheeyticha abboomsaa sheeggonjaa jedhan ajjeesan. Ijoollee karaa deemtu qabaniitiin akkuma simbiraa ajjeesanii wannoo jedhan. Kun bubbuleera Arsii keessatti Oromiyaa keessatti bakka marattuu bubbuleera. Mee amma waan argiteetiin wannoo argiteetiin oduu hin dhoysanii yookiin immoo oduu kana olola godhaniitiin warra wabootitti sababaniitiin argitee kana argitee olola ittiin nagadatan waan isaan jedhan amma ganda Hadiidoo Hindaas kana ka Seeruu Abbaasitti ta'e kana atuu jette ka buqqiseetiin jedhe jaruma ka buqqiseetiin jedhe mootummaadha. Mootummatu buqqise. Communication wannoo isaanii sina sarara communication isaanii sanirratti mee waan isaan jedhaniitiin barreessan. Ummatallee ummanni akkana jedhe jedhanii barreessan. Ummata argitee ummanni akkana jedhee ummanni waboo balaaleffanna jedhee wabotu nu buqqise jedhaniitiin jedhan. Mee waan isaan jedhan communicationiin aanaa Seeruu Abbaas akkana jedha yoo dhayxanii ilaaltan. Gochi shiftaa eenyummaa fi itti gaafatama hin qabneen nurratti geggeeffame tokkummaan ni balaaleffanna. Jiraattonni aanaa Seeruu ganda Hadiidoo Hindaas akkana jedhanii achi rakkaanii olola itti dalagan. Bulchaan immoo maal jedha? Bulchaan godina Arsii baha Ibrahim Kadir ka jedhamu nama Arbaa Guuguuti. Ibrahim Kadir kun maal jedha? Gochi finxaaliyyiin shaneetiin raawwatame aantummaa fi itti gaafatummaa hawaasaa dhaburraa kan maddu ta'uu himanii jedha. Laali afaan isaan dubbatan. Ummanni illee akkana jedhan itti gaafatamaa fi aantummaa warra hin qabne nurratti dalage jedha. Godinni bulchaan godinallee Ibrahim Kadir Jimaa Hulloo warra abbaa jamaati. Inni illee akkanuma jedha afaan tokko haasa. Laali afaan maal ummanni hin jenne isaantu barreessee achirra kaaya. Akkana jedhanii waan akkana soba ufumaa ajjeesanii akka argiteetiin naachi ufumaa nyaateetiin booya jedhan san ololaa kana argitee irratti dalaganiitiin nagada siyaasaa argiteetiin ummata gowwoomsuu barbaadan jecha. Mee amma haalaallu waan isaan ummata jechisiisanii ummata baasaniitiin akkana jedhaniitiin maxxansan viidiyoo baasan mee haalaallu ummanni akka hubatuuf. Fakkii aanaan Seeruu waggaa 3 dhimma diinaa kana hin qubsiifne waggaa 3 hin qubsiifne. Ammas immoo hin qubsiifne aanaan Seeruu maal hin qubsiisuu danda'u? Biyya biraarraa dhufe nutu qamalee aanaa Seeruu keessa taa'ee mana godhatee ambiireffatee haga ammaan ta'e. Ka alarraa nutti dhufee nu waraanaa jiru san haga ammaa tattaafatee aanaan Seeruu qolatee jira. Aanaa Seeruu yoo jennu fakkii ganda Hadiidoo Hindaas ka amma miidiyaan faallan irratti haasa'u miidiyaa faalladha kun. Ganda Hadiidoo Hindaas ka haga har'aatti nas beetee hin gurguraa jiru. Ammas guyyaa deengadaallaa ijoollee ammas hin bitamnu. Qabeenya gubate ammas diina kanaaf hin bitamnu jedhee uummata deengadda sodaa malee yaada kennaa oole guyyaa deengaddaa. Ammas immoo kana jechuun diinni akkas godhe sun deeggarsi inni osoo abbaa fedhe moo'e osoo gandi isaa moo'e deeggarsi inni godhuuf hin jiru.
Ana mootummaan immoo deeggartu guyyaa deeggartaa waa meeqa fitee fi bira dhaabbata. Mootummaa waliin jiraachuu. Mootummaan osoo buqqisee guyyaa deeggartaa maaliif fitee akka itti bira dhaabbata? Tasaabii meeqa fitee bulchaan godinaa dhufee Oromiyaa irraa dhufanii maa bira dhaabbatan? Nama ofii buqqise mootummaan akkamitti bira dhaabbata? Waan isa barbaachisu deeggarsa fidee fi maaliif bira dhaabbata? Waan kalee harkaa qabuuf waan uummanni kun isaan bitameef waan uummanni kun isatti dhiyeesseef itti deebi. Mootummatu buqqiseedhanii fakkii naannoo biroo kan miidiyaa irratti nu argaa jiru waan nufi argaa jirru fidanii as jalatti hidhanii lafa sharkakkee moomaa jedhamtu miidiyaa irratti argan lafa aanaa seenutuu ibsi. Oromiyaa keessa hin jirtu lafti akkasii lafa barahaa badaa wayiirra fidanii adiidoo indaas jalatti hidhanii lafa aanaa seenutii jedhan. Gocha kamisetti dalagame ibidda walloon keessatti nama fide fidanii jalatti hidhanii warri miidiyaa mulutu beeka anarraa warra beeku jira naannoo lafa aanaa seeruun fakkaanne fidanii jalatti hidhanii aanaa seeruu keessatti gocha akkanaatti godhame jedhanii ololli miidiyaan seeru akkanaati kun har'as taanan nu ibsu borus nu ibsu gocha mootummaa osoo mootummaa waa kan nu godhe ta'e nama afaan qabu nama mootummaan nu miite jechuu danda'u aanaan seeruu nama mootummaan akkatti na miite dhiibbaa asitti na goote nama jechuu danda'u. Bakka mootummaan halkan guyyaa dabira dhaabatutti bakka halkan guyyaa mootummaan fiigutti bakka beela'ee deemuudhaan jedhetti haga yaalaa dirasi deeggarta ogeeyyuun yaalaa uummata buqqa'e bira oolaniit yaala kennaafii oolan buusaa gonofaa waan qaburraa fidee deeggaraa oolu guyyaa deeggartaa. Bakka kanatti bakka wanni akkanaa jirutti miidiyaa addaa gadhiisanii waan aanaa seeruu ibsine aanaa seeruu keessatti gocha akkanaa godhame yoo jedhan waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee garaa nama nyaatu ammas yoo taate nu aanaan seeruu haga yoomittu nageenya kennaaf hin dhaabbanne nageenya kennaaf yoomillee nageenya kenna hin teeffannaa wanni abbootiin amantaa asitti dhufaniif wanni jaarsi biyyaa asitti dhufaniif wanni abbootiin gadaa asitti dhufaniif kallattii kamiin nagaa kenna eeggannu nageenyi kenna akkamitti jiraachuu ka jiru kana ammas irra dhaabbannee hin jenna ka naannoo adiidoo hin taas ammallee mootummaan bakkatti deebisuu jedha ammallee bakkatti hin deebifna uummanni aanaa seeruu waan qaburraa hirmaatee midhaanirraa meeshaa manaarraa waan silaa qaburraa dhiiraa dubartiin gandi 15 ka aanaa kana jala kun hirmaatee waan asirratti walitti qabnuu miti ganda sammataa mataan dhayidheet dubbifnee gargaarraa jedhanii yaada akkanaa kaayaa jiran aanatti walitti qabuu miti jiddaa jirrullee ufumaa fitee ganda san dubbise darroo nagayaallee fakkii duwwaan tokkos akka itti deemnee dubbifnaadha maal gara nyaatti nageen ofii tiifachuu ummata san gargaaru osoo mootummaan nu miidhe maaliif deeggarsa kana itti dhiisa deeggarsa ganda gandarraa dhaqee deeggaramu maa itti dhiisaree mootummaan eega ummata san miidhuwe maa dhaqee bira dhaabataree mootummaan eega ummata san wanni ta'u ummanni sun immoo osoo mootummaan miidhe maa as baqata waan hin miidhaminiif as baqata osoo mootummaan kun miidhe achi baqata malee as hin baqatu namni gara 10,000 olii harka mootummaa jalatti as dhiyeessee harka mootummaatiin jira kun waan osoo immoo achi keessaa hiriiraayee qabaate osoo mootummaan kun dhiibbaa addaatiin itti jiraate garasuma dhiyeessa ankanaaf kun dhimmi nageenya akkanatti ta'e nageenya kennin eeggannaa gama mootummaatiin ammas gandi adiidoo indaas kan miidhamedha sun gargaaramuu qaba waan jirurraa waan qaburraa mootummaa. Obbo Leenjisoo dhageette waan qaallichi kun jedhu dhageette odoo mootummaan argitee mootummaan odoo ka buqqaasu taate maa gargaarsa kennaaf jedhan laal propagaandaadha wanni isaan hojjetan qaawannoo achitti tuulaniitiin argisi namichi kunuyyuu mee laali bakkitti inni jiru muka keessa hin jiru ummanni kun maaliif mootummatti as dheessan jedha ummanni muka jala jira bar muka keessa mootummaa muka keessa jira viidiyoo amma intalti kaafte sadii argitee jirte muka keessa ummanni sun mootummatti odoo ka dheessanii maaliif muka keessatti dheessan mootummaa muka keessa jira mee kun hagam amansiisaadha yaada kee itti kenni yaada kiyya odoo wannoon hin jenne Leenjisu. Lamaan si fakkaata amma wanti inni jedhu kun wanti amma dhageenyu kuni beektaa kun addunyaa keessa waan beeka jechatu jira beektaa accusation in the mirror jedhu waan ofii hojjatte tokko yakka hojjatte akkamitti yakka kun nama garaa bira akka gootu addunyaa keessa waan beekame beektaa yookiin badii boru hojjatu baatte warra sinjaana qajebbisa akkami irra keetta ka jedhu kun argite haaraan addunyaa keessa beekama accusation in the mirror ka jedhu kuni akkamitti hojii ire
yakka ofii hojjatte san yakka hojjatte saba kaan amansiisuuf sobaan amansiisuuf hojjete. Amma isa mootummaa maadhii buqqisee ofii gargaaraa jira. Ilame mootummaa ofii buqqisee nama gabaatiin buqqisee isaami kanaaf amma hin gargaaraa irra jira araabinni. Gargaara kabul dhufe shan warra isaan ijoollee santu buqqisee ilaanu hin gargaaraa irra. This is what it is. Kunni kaadiroota. Akkanaa kunni kaadiroota itti hirkatanii gubbaa irraa kennamaa ordeeriin qabatee haga lafa jalaa akka jiru kanneen biraan ittiin itti hojjetan kan. Kun waan haaraa miti waan moofa. Uf duranaa ka hojjetu barbaade waan akkanaa warra hojjetu jettee qadda barsiisa dura. Ufii deetee hojjete ilaa kunoo hojjetanii jetta deebitee ammoo argitee fagootti illee hamna aheeddi ukkoo himta. Kaan ufii hojjettee kunoo warra akkan isaan hojjete kan mitaaru kan. Daa'imman kana akkaataa kana isaan hojjetee jira. Lafaa jira. Namni nuu himaa jira. Biyya irraayyuu himataa jiru. Hin beeku. Amma naaf kana namni yaa'e kun beekta jaalatee baheera. Giddi hin baata. Bahee yoo jedhu hin baata. Waan sira dhufu beekta. Hin amma hin jiraamte. Yaa asiin jedha si kenna. Hin yaada. Hin baata. Kanaaf amma wanti amma hin naasa koo sobaani akkamitti nama amansiisuu ofirraan hin daa warra garaa gaan jibbisiisuuf. Qabsaa'ota Oromoo jibbisiisuuf warra qabsoofnaatti jibbisiisuuf kan godhaartu diinoota keessaa kan kuna dhaahama kanaafan waan haaraa akka waraatti ilaalle garuu rippiitii ta'ee dhufaa hin argita. Namni hin beekne ammoo kan waa jedhee fudhatamu rakkina achirraa argitee isaan wanti waniif kana amma gariin kana taa'ee ilaalee dhugaa ilaa kun akka jedhanii achii fidanii kun siin jedha. Ese kalkuleetitti jarri kun stupidii miti. Itti yaadanii qophaa'anii taa'ee warra guruuppii kan hojjetee itti kennu jira. Afaan isaanii dubbata kun amma. Waa isa itti kennan san dubbata. Kuni yakka ofii dhossuuf waan godhan malee abadaan yakka kana isaanii ala ka hojjate ka itti gaafatu isa. Je Oromoo lafa jiru itti iyyuu irra jira. Isin ka hojjataan badii saba Oromoo irraa kan ga'aaru irra ka isin kan jiruun itti iyyuu habbaanam irra jira malee kun soba. Dhugaa irraa waan fagaate. Akkami nama information hin qabneef kennaa rube. Nama information amma hin dhageen wayuu dhageen nama dhaqee laale. Dhuloo ila isaan takkar godhee akkana jajaa kennuuti. Amansiisu paabilikii ittiin amansiisan. Ummata ittiin amansiisuuf tattaaffii godhamu kun. Argitee kana malee waan gara biraatii miti amma jarri godhamanichi kun haasa'u kunniin. Dhugaadha leenjisoo argiteen qaallichi dubbatu kun argitee afaan isaanii dubbata. Isaantu keessaa dubbata warra ummata buqqisee ummata ajjeese kanatu keessaa dubbata akkana jari jedhaniini argiteetiin itti hasaasaniitiin waan kana dubbata. Akkuma immoo argitee waan asiin dura beeynurraa argine dalagaan akkanaa kun dalagaa mootummaa kanaati. Dalagaa mootummaa badhaadhinnaati. Kun waan asiin dura ragaan jiru waan asiin dura arginerraa yoo jennu maaliif aanaa martii keessatti barana ganda ani yoo ijoollee ta'e keessa taa'eetiin mana barumsaa deeme namoota an beeku firoota an beekurra milishaan mootummaa kana guyyaa adiin argitee ijoollee waboo otuu ganda kana dhufaa isintu nyaachisa jechuun mana hagamirraa gubte. Mana qorqorroo kan ta'in hiriyyaan kiyya tokko mana qorqorroo kenna tokko callatu hafee fiigatumaan argitee ibidda itti qabdii jedheetiin dubbate mana guban. Shirkattillee mana gubanii akkana godhanii ummata ajjeesan. Kun dalagama isaaniiti. Deebi'aati immoo akka amma oduun bayaa jirtu gaafa ummanni buqqa'u kana maaltu ta'e achitti. Seeruu abbaasitti ganda hadiidoo hindaas kanatti maaltu ta'e. Ummanni maal irraa ka'ee baqatuu jalqabe jettee oduun baatu ganama sa'a 11 afaan isaan jedhan sanitti odoo lafti bari'uu kaatu odoo aduun hin bahin dhukaasa banan jedhan waraana kaampii ummata keessa naqanii kaampiin kun ganda keessa waraana mootummaa kana gan naqanii dhukaasa achii banan dhukaasatu ka'e dhukaasa kanaan argitee manni ka gube manni gubatee dhukaasa itti wannoo jedhan matirayyasii kana wannoo godhaniitiin argiteetiin hidhanii matirayyasii kana xamadanii dhukaasa gara maraa jalqabanii jedhan
Kana modus operandi isaaniiti akkaataa hojiin isaan itti ummata buqqisan itti yaadanii akkana goonee dhukaasa bannee ummata kana argiteetiin mana itti gubne kaafne booda itti dhufna argitee qurxummii goysuu ka jedhu imaammata isaanii san ijoollee waboo naannoo sanitti sochootu ummata irraa goysina ka jedhu. Kanaaf kana namnu dubbataara namni ummata dhaqeetiin independent intalti amma reef wannoo kaafte sun waraabdee dhufte sun dubbatteerti. Dhaqaati OMN interview isii ilaala Dajanee Guutamaa interview dheeraa godheera waan isiin haasoftu ilaala intala san waan isiin haasoftu ilaala ummata wanni haasofnuuf dhugaan ummata bira haa geettuufi dhugaan akkan dhoyfamneefi kanaaf irraa haasofna. Mee amma viidiyoo intala sanii sitti argisiisa waan isiin jettu kun ka ummanni ka jarri jechisiifte ka qawwee itti qabaniitiin argitee qawwee itti qabanii jechisiisanii fi isiin ka ummata bira dhayiteetiin ummata biratti argiteetiin gaafatteetiin jette mee halaallu fi ka isiin dubbattu guyyaa san uummanni keenya nagaa barbaannaan akkana akkasii wanni jedhamu suni sodaachisaa afaan qawweetiin. Anis guyyaa sababa viidiyoo kana gama miidiyaa gad baaseen anarrattis sodaa geggeessuu turan akkasuma immoo anas viidiyoo kana irra deebi'iiti waan biraa hojjedhu naan jechuu turan. Uummata immoo akkaataa viidiyoo isaa miidiyaa irra gaffidan kan ija tiyyaan qaama kiyyaan sa'a san biratti argame anallee bakka san nageessanii ija tiyyaan hin argee ummata sodaachisanii takka takkaan ummata keessaa gadi waamanii ummatatti deebisanii jecha akkanaa jedhii jecha akkasii jedhii jedhaniitiin ummata keenya waraabuu turan. Guyyaan sun torbaan immoo 15 deemnaa guyyuu amma miidiyaa irratti fidan kana akkasitti ummata haasofsiisuu turan. Ummata waan akkanaa jedhaa jedhanii ummata nama tokko tokkoon kakkaasanii haasofsiisuu turan ummata keenya jechuu. Yoo ummata keenya kana booda miidiyaa irrattis namnis fotooyyuu fotoma silkima ofiitiin uummanni akka gaafa miidiyaan viidiyoo kana gama miidiyaatiin gaffidee as namni fotooyyuu ganda san keessatti ka'e hidhama hidhaan adabama. Kun kana leenjisoo OMN irratti dheeraa kennite jechuun baay'ee dheeraa ta'e waan isaan godhan fi waan jedhan jette mee bira qabiilaali. Kaama isiin dhayxee qaama ofiitiin intalti tun argite siyaasaan beeytu siyaasaa keessan jirtu paartii keessan jirtu deeggartuu wabooti miti akkuma namummaa tokko dhayxeetiin argite viidiyoo kana ummata akka nama dhaloota achiiti isiin naannoo sanitti dhalatte fakkaatti dhayxee ummata kana dhageettee jennaan dhayxeetiin argite viidiyoo kana kaafte haga guyyaa afuriititti isaan bira bule jetti dhaqaatii interview san wannoo jedha warri mamii qabdan warri mootummaa deeggartan dhaqaatii dhageeffadha gargaarsa tokko ka godhaniif hin argine jette gargaarsa amma akkana gooneef jette gargaarsa argiteetiin red cross faannoon diiman godhee fi argee jette ka mootummaa hin argine jette kana siyaasaaf argitee wannoo qamadii uummatarraa wannoo godhan kana achi wannoo guuranii footoo ittiin kaasan argite. Isaanii argite propaganda itti hojjete hagana gargaarra jechuu san uf argisiisu ummata san baraarsuu odoo hin ta'in ummata argiteetiin siyaasaa ittiin dalaguuf. Mee amma wal bira qabiilaali kanamichi reef haasayesan fi kan talatana wal bira qabiilaali kamtu irra dhugaa fakkaata kamtu irra amansiisadha. Ila dhugaan jiru koo beekanumaa intalti tun intireen fedhii intirestiin qabdu horiin maattu damoota isaanii gaattu waan argite mul'ifte. Kun ka isaan irra hammaatu ka ajaja isaatiin ta'e ka orderiin itti kennamee barreeffameetu kana isteedii godhee dhaqu inni sun mootummaaf ka hojjetu warra diigaa nama dhabamsiisaa dhufe kun inni garaa ofiitiin waan uf argatu achi sabni kun maal rakkinni saba kanaa ittiin mul'atu. Isiin akka saba nama tokkooti gaddatti dhagaame miidiyaan dhaabattee argine wannoorra yoo isiin haasofte san dhaabattee tolnaa isinuu saba san keessa dhaabattee isiin dubbiftullee argaa turre yaalaatuma turreerra saba keessa saba irraa mul'iftee saba irraa dhageeffatte isiin kun eessa dhufee
dhaqee namoota waamanii akkana jedhi jedha namni tokko. Maaliif jedhu yoo dide waan rakkina itti dhufa namichi kan inni jedhi akkana jedhi jedhaan itti himu. Yoo inni dide rakkina itti dhufu beekaa waa inni jedhe san jira kunillee. Kun argitee kanaan kuni tooftaa wayii psychological wayii propaganda tactikin jedhan kana beeku. Kan nama tokko saba hin argine kan beekne ittiin amansiiftu. Argitee amma namni isa ilaali kana ni jaa yoo argite kileerii argita ifa garaagarummaa isaanii. Wanti kun wal fakkaatu hin jiru. Isin saba ofiitiif dubbatti waan argite ijjeesseetiin piraaktikaalii argite dubbatti. Kun uumeetiin soba uumee soba irraa haasa'a. Amansiisuuf jechuudha. Argitee waan hin jirre tokko amansiisuuf godha jechuudha. Kanaaf kuni Oromoon badii itti dhufaaru kana yoo argine badii jarattiintu itti fidaartu yoo argine mootummaa Oromooti it is diina Oromooti mootummaa miti diina Oromooti. Diina Oromooti achirra jira. Maal kama argitu mee Oromoon garbaadee haasu waan Shimallis Tuulamaa keessa dhalte ijoollee hidhatee keessa godhe keessa baate waan inni godhe diroon tursiisaan turre jira ammallee itti jira. Garuu nama Tuulamaa akka dubbatu argiteertaa alaa hin jiru. Maaliif jettee kana rakkinni beektaa? Rakkinni guddichinuu ka Oromoo beeku kana saba ofiitiif dhaabattu diduu kana rakkina ta'an. Odoo alaa keessa akka jiru Oromoo ala jiru kun ibidda qabee akka jiru gayyaa'ee dubbatee miidiyaa bahee wadaaree siriira bahee dobsteetii oole sheek addunyaa biratti wantooti miidha. Ati sochooneef jarattii kennaa harma hiree. Kana ka amma deemaa rakkinna kana dhugaan siin jedhaa beektaa. Rakkinna kanaafi wanti kun iyyamu irra jira addunyaa himamu irra baarreeffamu irra miidiyaatti Oromoon gabbayee dubbatu irra jira tokko kana warri ala jiru hireen qabu kana. Hidhaa sodaata eenyutu hidha mirga kee qabdu garuu akkuma duraan siin jaa isaanii bu'aa jedhanii lafa fudhatuuf yoo ijoollee fudhatu warra akka daa'imni odooduutu dhaqee lafa fudhata. Mana isaa irraa lafa isaa irraa buqqisan isa fudhatu. Gubaan laftiin irraa fudhatee dhaqanii lafa fudhatu. Kana ka deemaaru. Adda kana. Yoo ati waajjira maal jiru beektaa? Waa bara miliqaan Oromoon billisoomee isin kama bara mililikii haasoftoo jedhu biyyaadha. Angurra kiyyaan waan dhageessitti maal kabara milikii kabara mangistuu isa haasoftu wanne Oromoon addaa billisoomeera garuu bilisummaan kami bilisummaan qe'ee ofiitti buqqaniitiin muka keessatti akka bineensa jiraachuudha. Horii isa argatu kan lafa isa argatu bilisummaa jechuudha. Sitti meebe. Kanaa kan kun sitti meebe. Injiraa miti libiraalii kana namni namaayyuu miti indivijaali. As indivijaal argadhee namni walootu qabu indivijaalii deemu irra jira. Kana miti karakteriin libiraalii kan kun hamda kan keeti as indivijaali uf laalta. Gruupitti uf laalta. Achi hin jiru. Community kan jiru. Saba kan jiru. Saba jedhu hin jiru isaan keessaa gite. Ofii uf laalu. Mirga investment, the right of an individual, not community mirgan kab, sabni mirgan kab, collective leadership in jiru. America kan, America kama group ite not be isaan safe godheera miti. Malee kan of aaru kan adeema beektaa. Warra wal kan. Kana warra fudhatetu as taa'ee fudhatee lafa Oromoon bilisoomtee jedha. Odoo ijaan itti argitu kana. Ijji isaa kan argitu, lapheen isaa kan aatee hinnaatu. Qalbiin isaa kanaaf hin rifatu. Ijaarri maaliif itti mul'atu itti dukkanaa hin jiraamti. Kana argaa irraa amma Oromoo kana keessa beektaa. Kanaaf wanti amma deemaa isa propagaandaa kampeenii oofaaru jarri kun. Propagaandaa akkamiin nama akka amansiisanii nama kana odoo addaan qoodameef hin jaamna ati lifti yoo hundaa ispiriitii goosisuuftu kan saappoortee argatu warra kan himu sobdu jechuuf kan godhaaranii beekun. Horii kennu ammoo. Wanni nama gaddisiisu leenjisoo intalti tuni Maayaa Ahmadi wanni isiin dubbattu wanni ammallee deematii oommenni dhageeffadhaa namni sagantaa saniin argin jedhuu fi wanni isiin dubbattu waan baay'ee dubbatti. Wanni nama gaddisiisu amma ka argitee uummata kana hin baraarra bira dhaabannaa maalii jedhani warri muka keessa jiru sun waan nyaatan dhabanii mucaa dargaggeessa wayii ergatanii qe'ee dhaqiiti manaamee mana biraa baqatan sanii midhaan nuu fidi jedhanii ergatanii jiran. Mucaa isaan ergatan kana karatti qabaniitiin ati seelii eessa deemta? Seelii shaneeti jedhanii afaan isaan jedhan sanii mucaa kana tumanii caccabsanii
yaala akkan arganne dhoogganii du'aa fi jireenya gidduu jira jette. Du'ullee hin mala. Waan akkana godhan argitee kun hin dubbatamu. Yoo amma argiteetiin warri biraa kanurra wayyaa qabu argiteetiin keessattuu warri Amaaraa kun Ortodoksiin kun yoo namni isaanii du'e amantoonni kenna du'an jedhaniitiin iyyan. Mee sheekonni eessa jirti namoonni irra caalan amma achi buqqa'an kun akka jiran dhibbaa dhibbatti jechuun dandeetta nama amantaa muslimaa qabu. Islaama namoonni kun nama irraa dubbatu tokkollee hin argitu. Ufii waa'ee amantiitiif achi teenne jedhaniitiin mindaa nyaatanii wannoo nyaataniitiin kutubaa godhaa oolan. Ummata rakkaturraan dubbatan. Ummata buqqa'u kan isaaniitirra hin dubbatan. Kunillee baay'ee waan nama yaachisu tokkooti. Waa isa islaamaa duwwaa dhokka kiristaanaallee sanuma argaara. Sheettonni qeesonni gabbanii haasa'an jiran. Abbaan gadaa gabbayee dubbataan abbaa gadaa ofiin jedhee ta'a. Ilmoonni kiyya abbaa gadaa dachee jedhu. Oromoo warri namni dubbataa hin jiru beektaa. Rakkinni guddaan kan amma yoo argite ganda sanii gara biraa taafu namni arsii manguwaanoo sheektonni arsii gabbanii dubbatu irra jira sigaa. Qeesonni arsii dubbatu irra jira sigaa. Akka wal fakkaatanii kan duraa isaanii kan duraa. Kataa irra jiru kana argite alaa keessaallee hin jiraamti kan keessaallee of rakkinallee argatu garuu rakkina sini argatu. Laali leenjisu yoo filmaatatu gabbayee sheetichi arsii kun itti gaafatamaa waa'ee amantii kun waa'ee filmaatatirraa dubbata. Filmaanni bareeda, filmaanni nagaan wannoo jedhu. Ka kanarraa dubbatan kanarraa maaliif hin dubbanne? Baay'ee nama gaddisiisa. Aantummaan isaanii maali? San callaayyuu miti soddaa isaa obboleessaniitii isaa barana ajjeesanii muka keessatti ajjeesanii darban irraan dubbanne. Wanni inni irraan dubbanneef namichattuu odoo dubbate abiyyittuu dubbachuu hin danda'a. Maaliif akkana mana seeratti maan dhiyeessine yoo badii qabaatan dhal'isanii mataa qaqqabataniitiin ta'an. Warra akkanaa kanatu argiteetiin yakki kun argitee akka dalagamu. Yakki kun argitee akka warra biyya bulchina jettu kana uf onnachiiftu. Ka godhu waan akkanaa kana. Anaafati wanni irraa dubbannuuf aangoo wannoo qabaannetii miti. Humna itti qabaannetii miti. Garuu homa jenne homa dubbanne kana namni yoo dhageetiin jedhe waan ta'e kana namni yoo dhageetiin jedhe gurra namaa yoo buutetiin jette waama taayyuu hin beekama ka jedhuuf. Warri immoo argitee itti humna qaban dhageettii qaban akka Sheekh Ibraahim Tufaa sunfa waa takka irraan dubbatan ummanni isaanii yoo dhumeetiin jedhu. Kun argiteetiin waan itti yaadamuu qabu. Mee amma gara biraatitti dabarra. Ummata kana argiteetiin mootummaan badhaadhina keessattuu badhaadhinni Oromoo ofiin jettu tuni ummata kana argitee ummata kana fixuuf imaammata qabdi. Waan asiin dura argitee Fiqaaduu Tasammaa dubbate san mee haalaaluu dhageeffanneetiin haala amma jiru kanaan wal fakkaata haaluma wama jedhe san argitee hojiirra oolchaa jiran fakkaata mee irratti yaada kennatta mee haa laallu. Gaafii keessan irratti tokko akkan argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma baa'oo shanee maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maal inni kan jedhutu ka'ee jira jechaadha. Konvenshinal waar kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qaba. Konvenshinal waar kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal ijaaramee fuula duratti kan waraanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Nama dubbatu ilaala. Galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiiti jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Ayyee leenjisoo kanarratti yaadan kennan reefiyoo
dubbadhee jedhu waa'ee amantaa islaamaa hooggantoota amantaa islaamaa Sheekh Ibraahim Tufaa jedhee ture. Sheekh Hajji Ibraahim Tufaati. Akkasitti haa hubatamu waa irraan jenne waa irraan dubbanne calliseetuma ta'a jechaa fi Sheekh Ibraahim Tufaatimi Sheekh Hajji Tufaa jechuu kiyya. Mee amma viidiyoo kanarratti argiteetiin jettu waboo waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf waraanni bilisummaa Oromoo akka qurxummiiti. Qurxummiin bahar keessa gala. Baharri kun immoo argitee ummata qurxummii bahara keessaa guuruu hin danda'anii waboo balleessuu fi bahara goysuu jechuun ummata goysuu jechuu isaati. Mee kana imaammanni kun hagam badaadha. Wanni amma godhaa jiran kun imaammata kana hojiirra oolchaa waan jiran sitti fakkaata kanarraa akka waa jettu barbaade yaada kee. Bareeda. Yaadni kun eessaa bulqeesse histirii irraa jiru. Beektaa yaadni kun amma namichi kun waa ofii nama beekaa ta'e ofii jedhe fakkaata beektaa. Yaadni kun histoorikaalii ka burqe ma'ootu seetii bara goreellaa turan sani chaayinaa keessatti Jaappaan lolan sani goreellaa akkuma qurxummiin bishaan keessa yaatu sabni goreellee bulaan saba isaa keessa yaa'a. Saba isaatti gargaara. Information isa kenna. Isatu nyaachisa. Kan jedhuun sabni akkasitti ma'oon lafa kaa'e. Firaan saba saniif qabsoo godhaami goreellaan sabni illee isa jaalataa jechuudha. Akkunillee adda bilisummaa Oromoo kun saba isaa keessa deemaa godhisan. Amma yaada kana Laatiin Ameerikaa kana keessatti pireezidaantiin Guatemala bara 1982 bakka namnaa pireezidaantii ture militarii diktaaterii yaada kana kaasa amma jedhanii maayaa akka jedhan gosaatti achitti maayaan lolaanii ture. Maayaan kuni warra biyya naatiileeti jechuudha. Warra lafaati warra asliiti. Lolaani. Amma isa kanatti kana beektaa maal jedha beektaa kan inni koppii godhe isarraa beekanii isa dubbisee inni maal jedha qurxummiin riphee lolaan qurxummii jedhe sabni galaanaa jedhe qurxummii militarii kennaa beek inni militarii jirraadha qurxummii qabuu yoo dadhabdan bishaan gossuudha akka jedhe kenneef namichi kun amma isa san koppii godhee haasaa namichi kun illee gargaarta. Maaliif poolisii isaaniitiif fiitii godhe wanti inni jedhe sun waan isaan barbaadan saniif akka hojiirra ooluuf gargaare jechuudha yaada sana argite. Adda sabni Oromoo akka itti jiru kan arginu. Murteen adda itti baanu akkuma dura haasaa turre wallaggaa irraa qabee adda Oromoo guutuu dhadhamaa deemaa kun ka adda daa'immatti garaa keessatti moo keessa deemte daa'imman dhumaartu kun maal akkuma jiraatti mee ijoolleetti sunoo. Godhaatuun poolisiisan kun imaammata kana hojiirra oolchaarti jarri hubatu Oromoo kana jiru kana. Imaammanni saba qurxummii qortuu fi ijoollee loltuu walabummaa Oromootu loltuu sana dhabamsiisu sabni Oromoo dhabamu irra jira. Sabni haga ijoollee kan dhabamsiiftee hin dandeettu saba keessa jiraanii sabni isaaniif loltaa isaan keessa deemta isaan su'aadhaadha. Kanaaf isaan kana waan hin dandeenyeef isaan kana yoo hin dandeenyeef saba kana dhabamsiisaa kan jedhu kana kan inni jedhaaru. Sanaaf duulli amma deemaa jiru kun saba dhabamsiisu. Saba dhabamsiisu. Yoo yaadattee jette kanumaan kan wal fakkaatu kan wal qabatu abiyyi yoo yaadattee jette maadammar kan yoo tokko yaadattaa miti. Saba kana lafarraa fixxee maanootti galchitee saba isaa biyyaa hundaanuutti qabee maanootti keessa hundinuu walitti haquu jechuusaati. Sabni kun garuu maajoortii saba guddaa wayyabaa Afrikaa keessaa waan ta'eef Afrikaa akka sabaatitti House of Nigeria fi Araboota Ijiptiitti akka saba tokkoo aadaa tokkoo afaan tokkoo seenaa tokko qabuutitti akka biyyaa yoo ta'e biyya guutuu Afrikaa keessaa Oromoo dharfarsaadhaan biyyaatittu. Ibin akka sabaa ta'e garuu akka hundaatitti biyya lama duuba isaan tara sadaffaa. Saba kana dhaba ka isaan sodaatan saba Oromoo biyya san keessatti. Abashaaniif tan sodaattu nafxanyoonni saba kana. Abiyyi fallee ka sodaattu shamini fallee saba kana. Saba kana dhabamsiisuu jedhamu maadammar kan jedhu akkuma tu'an margaatu daangaan uraadhaa wallaggaa aanaa 20 faannoon qabatteerti yaadda. Maqalee dhiyaa'eennu naqamte dhiyaatteerti yaadda. Horroo asii qabattee bakkee hedduu karrayyuun
Salaalee bakkee kan hundaa qabatteerti irra jirti. Sumaaleen asiin akka ittoo dhiibbaa irra jirti fudhataa jirti. Amma bakkee ani amma dhagaa jiraatu gara boora kennaa naaf fakkaata. Dhiibbaa Oromoo keessa dhiiban kun Oromoo tokko asiin ajjeechaan itti gattaa'u kaan lafa isheen fudhataa irraa Oromoo kana maali walitti dhiibaniitiin dhabamsiisu kan jettu kun pilaanii tokko. Qurxummii kan jedhu kanumaa beeku wal qabsiisanii poolisii nama deemaa irraa beeku. Lafa irraa fudhatuu hin dhigaanii ati ammoo akka mootummaa jettee lafa namarraa hatu. Hin ajjeefta hin fitta daa'ima ulfa gara bosona ariitee akka dhibdee dhuman. Dhibdee hagamtu qabataa jiru. Dhukkuma hagam ijoollee qabatee hin gubanii hagamtu jiraatuu danda'a. Saba fixaatti jenereeshii dhabamsiisaa. Ulmanni Oromoo kana beekuma irra jira. Kuni waraana duula ilma Oromoo lafarraa dhabamsiisu seenaa isaa keessatti ta'e. Abashaanuu kanan goona akkanatti. Haga Abashaa yoo miliikuun kudha shan fixa jedhanii lolatti godhininu. Kun nama nagaa lafa tuuraa arabe. Kataa'ee nyaata. Jaarsaa jaartii daa'ima ulfa lafarraa fixaaru. Kuni epilaanii Oromoo haqquu lafarraatti xiyyeeffatame. Kan godhaaru bornaadha biltsiginnaa jettu tana. Burratti keessattuu adda Oromoo ufiin jettee mootummaa Oromoo ufiin jettu tana. Jarattiin tun tana. Warra Abashaan qopheeffate. Warra walmakke warra Oromummaan lammummaa Oromoo dhiisee Itoophiyaa mataa fudhate. Itoophiyaa san tokko ta'eetiin afaan tokko aadaa tokko godhuuf kan duruu Haayile Sillaaseen dadhabaan Haayile Sillaaseen seeraan dadhabee dadhee lafaa qabee lafaa hin fidne isii tana adda hojiirra oolchaa jiru. Piraktikaaniin isaa naga waacoon fixuun. Daa'imni dhalatu kun hin guddatu. Population dinaataa deema. Dubartiin naannoo tokko dhukkubeenuu duuti deette. Population bu'aatu. Ati qawween fixxa. Population diqqaataa deema. Ollaan immoo lafa fudhata. Si ajjeesa ollaan dhufee illee namni ila akka sabni keenyatti deemaa. Akka badiin hamtu Oromoo aggaammatamee jirtu. Oromoo yoom beelle ayyoom akka maadhimtinuu sammuu akkamii akka namaa kenneef hin beeku. Namni saba ofiitiin direenya dhaloota kana dabarsuuf beektaa nama tokko jira weennu sabni tokko jira. Lafti isaa lafti keenya akka lafee keenya kan usura qeetina eenyu faranji makaba kitaaba barreessu. Lafti tun lafi namaa addaati walitti nama adda jiruus kakalee du'ees ka burqansi walitti lafti tun. Kanaaf lafa kennuun lafa fudhatuun kun dhoogaatti lafti teenya lafee teenya Oromoon kan jiru kana laala argitee irraa buqqaruu irraa buqqisaati. Bosona adda dadaafee kan argaa taadha. Kanaaf Oromoo kun gaaffii Oromoo hin jiraadha moo sabni kiyya hin jiraata moo hin jiraadhu. Cadhisanii ala taa'anii dubbatu dhiisanii sabni isaa laal taa'anii wannoo laal yakka seenaati kun yakka seenaati. Gabbaanii dubbatu irra jira. Hin boru jiru adda jira. Haga jiru dubbatuu danda'u jira saba keenyaaf. Uumaa namni waan illee kan nu kennu. Dhaloota illee kan nu kennu abbootii akaakayyoo ni kennu. Cadhisaa afaan maradhaa ke lolaniiti. Abbootii keenya lolaniiti. Goomina nu kanneen kanaafi kata'uudha akka qurxummii yoonata ibraatili bishaan gosa kan Oromoo gosa lafarraa dhabamsiifna. Wanti garbaa hiikkan garbaan jiru. Hiikkan lachuu ka jara lachiitu tokko walitti dhufaa jirti. Epilaandi nuu karaa lachiinuu kana itti ilaaluun nurra jira. Oromootti gabbanii akka dubbatu irra jira. Oromoonni yoo saba ofiif yaada ta'e yoo lammii ofiif yaada ta'e yoo biyya isaanii ta fudhatamaartu akka biyyaatti lafa isaaniitiif illee kaayamu ta'u. Oromoon lafa irraa yoo fudhatama jedhee isaa dhaqa. Population guddataa yoo dhumuu baate. Kanaaf ilmaan Oromoo lammiin Oromoo gabbayee tokkummaa dhaabatee iyyuu danda'a. Hiriira ba'uu danda'u silaa irra jira addunyaa kana keessatti. Dura dhaabatee Yuunaanashin leetarii galchuudha. Kongireesiif yuuneetii bakka hunda biyya jira kamaa kan itti galchuudha. Hiriira ba'uu irra jira silaa. Haasa'u irra jira. Amaaraa Tigiraa qixxaasuuf argitee miti. Jira akka Oromoon akkas. Miidiyaan halkan fudhatee deema Amaara argite. Amaarri garuu akkas hin taane ofii lolate. Ofii kan wanti xinnoo Amaarri wanti xinnoo waan guddaa fuula lolataan jiran. Yoo ati yaadatte qawwee hiikkadhaa jennaan hiikkannuu irratti miti kan hodhaman haga wannu konfiraan qawwee hin hiikkannu jette maaliif seenaa isaanii warra qawwee hidhatu. Lolli achuma irra jalqabe malee waan gara biraa saba isaanii lafa isaanii itti miti.
Argitee? Ayyee leenjisoo Fi namni keenya akka itti yaadu dharrayye yaadu dubbatu piroograam qabatuun barbaachisama jedheetti yaadan gama kiyyaa. ayyee hin goolabna gara goolabaa deemna leenjisoo. Mee gaafima tokko lama si gaafadha. Akkuma beektu argiteetiin minilik yoo Oromoo qabateetiin jedhu hammeenni badaan kan irratti dalagame harka muraan harma muraan arsirratti dalagamee kan itti aanu Hararii calii calanqooti seenaa Oromoo keessatti yoo dubbanne. Sanirraa kaka'ee Arsii kana ija hamtuun laala argitee diinummaa san hamtuun laala Arsiilleen ka argitee nyaaphaan koobor jedhee gadoo sanirraa madaa sanirraa argitee yoo ammaa kana ta'e dhaloota ammaa kana ta'e malee dhaloonni duraanii sun argiteetiin diinummaan argitee waan irra ga'e saniif madaa saniif gadadoo saniif argiteetiin akka diinatti ilaala. Warri Itoophiyaa kunillee waraanni Itoophiyaallee warri Itoophiyaa jiru kunillee Arsii akkasitti ilaala. Keessattuu ija hamtuudhaan ilaala. Amma dhiyoo tana qaallichi tokko yoo dubbateetiin jedhu waa'ee Asakotti ta'e kana yoo dubbateetiin jedhu xabaqaa Wandimuu sani bara sanillee Arsiin akkuma ammaa kanatti gabbaruu didee jedha. Laali walitti hidhanii laali. Wanni amma Arsiin miidhame kunillee bara duraanii sanillee akkuma bara duraanii san gabbaruu didee jedhan. Mee argiteen ka duraanii sun ilaalchi duraanii sun argiteetiin diinummaan argiteetiin Abashaan mootummaan Itoophiyaa Arsii qabdu Oromollee doo qabaattu keessattuu jibbansa irra guddaa fi diinummaan qabdu suni waan amma ta'aa jiru kana irratti dhiibbaa qaba jetteetiin yaadda. Maaliif waraanni dhufeetiin jedhu kun mootummaa Oromiyaatu ijoollee Oromootu mootummaa kana bulcha haa jedhanii malee waraanni ka Itoophiyaati. Waraanni achi dhufu sun kan uummata akkana buqqisu kun afaan Oromootu kan hin beekne ta'a. Gara biraatti Gambeellaa fa'aa fidan, gara biraatti fidan. Waraanni sun mataa argitee sammuu Itoophiyummaa saniin dhufa. Sammuu Oromoo saniin hin dhufu. Waraanni qubatee achi wannoo godhu kana namni kan hin beekne beektan milishamaa fi wannoo achi itti fakkaatu. Godinni achii sun yookiin aanaan achii sun ijoolleen mukaatuun yoo nutti jabaatte jedhanii waamataniitiin fidan beektaa. Yoo waamanii dhufan waraana gara nyaattoo hin qabne kanatu dhufa. Mee miidhaa kun argiteetiin dhiibbaa kanarratti qabaasanii wal hidhataa jibbansa sanii fi argitee diinummaa saniin ka jedhu kun itti yaaddeertamee mataa kee yaaduma kee. Kun maaliif miti Arsii irratti diinummaa isaa abbaa qabu namni seenaan irraanfatu. Oromoon illee seenaa sana irra raawwatame irraanfatu hagadhaa. Maaliif seenaan darba? Nu hundinuu kaasofnu kanaan woy keessa turre. Sancallaa odoo hin ta'in aanol illee kan itti ijaarame warri Amaarati warri Itoophiyaa kun hadiigamu ka jedhuu fi argitee jibbansaaf achi kaayamee kunuun taane warra jedhutu jira. Mataa saniin dhufu jechuuf mee itti deebi. Yaa kuni kophee dhugaa asiin duraa ka'eera beektu yoo yaadattee jette walgeettii amboo irratti eenyu namicha kana maqaan isaa. Addisuu Araggaa. Addisuu Araggaa kuni asoosama jedhee beektaa. Abashaan isa akka kaa'u gadoo bara baraa ta'a namni irraanfatu akka kaa'u Abiyyuu hin barbaadu. Garuu rakkinni isaanii maali? Arsii sodaata ammallee taanaan. Badii dhufu hin beekaniif wanti sukkaanaan. Kanaaf cadhisu. Argitee odoo nama dhugaa ta'e namichi kun Abiyyi gaafa ka milikki duruu piyaassaa jira. Deebee ka garbaa ijaaru silaa akka leenjisoo diigaaf ijaaru irra jira. Argitee kan isaan looni. Balaansii godhanii. Jibbiinni isaan dhiisi Oromoonni Abashaa taate turuu qabdi. Isaan Abashaa duwwaa hin hundaatu miti. Qabdi kana. Seenaan kun waan dhaabatu of duraa dhalootaa darba. Amma ndoomi wannoo tokko argaa ture wannoo tokko waa barreessanii ture arsima amma ofiin amma yuunivarsiitii biyyaa keessa barreessan. No'aan duraan nuti harma murame gara akka baqassanuu amma barreessaa jiru biyyuma keessa yuunivarsiitii ijoolleen Oromoo. Magaa jara baasaa akkamitti millikka akka innaa haga aannoleen booda hin dhaabanne lolli hin dhaabanne haga 1892 haga baalee gaddeemaa turame hagam mandara keessa milita gadhiisanii saan jaan dubartii ulfaa garaa buusaa turan. Barreeffamee jira amma finnillee.
Taanuu yaa garbaatu dhalataa jirti. Kamataa nama gubu ka garbaatu dubartii maaliif argitee kun maaliif ta'e? Amma namni hedduun beeku dubartii maaliif dubartiitti harma muruu akkanaa kun dhade kan jedhuufi dubartiin dhiiban akkuma dhiiraa lolte. Waraana qabattee fardaan lolte. Amaarri foofse feeristaan waan ija isaaniitti arganiin beende argan. Kun aarii guddaatti ta'e. Gaafa aanolee yoo dhaqan namni nagaa harka duwwaa dhaqa. Mamaan harkaan qabu. Dubartiin kan hiree kan argattee bifa nama horte. Oddoo qabattee dhaqe gootuu turte. Meeshaalee nama nagaa mamnaa waliin jiraannaa nagaa buufnaa ubbulchituu waliin bullaa'anii sobanii maamte. Namni kan intiriigii kanan beeku nagaa maan kana gadhuu dhaqe. Kanatti hojjette. Yakki sun hojjetuun dhallee jira boruuf hin irraanfatu. Bara baraan jiraatu. Ittuu dabalame ka amma beekaraatu. Kan sun nama garbaatiin nurra hojjete. Amma hoo kan kenna ta'e an Oromoo ofiin jedhee afaan Oromoo dubbataa dhiiga Oromoo dubbataa sammuun isaa garuu Oromoo miti qalbiin onneen isaa Oromoo miti kunoo raawwataa jirta daa'imman akka marqaa kun isaan ala maali? Yoo dubartii qorraanii muka keessan dheettu maal jechuudha? Isaan garaagaruu tokkuma. Harma muraaf garaagarummaan qabu. Harka waan harkaaf harma murteeti jaartiin turattu. Daa'imni ulfi akkana karaa keessa dhaabattee muka bosona keessa uteettee jirtu. Mana irraa buqqanii. Daa'imman tun yoo sarbaabii akka hagamiddaan sarbaabii godhu. Dubartiin kunniin yoo haakimnaa waan garaa arga hagami sarbaabii godhu. Hagamtu hafeera. Kun isaan addan qabu. Harma muraa kun harma muraadha. Dhugaan siin jedha. Harma muraadhaaf ta'e laayif hin deeman. Kuni ajjeesaaru. Hin ajjeesa. Jibbi warri kun Oromoo Arsii qabu keessattuu addaatti. Maaliif akkuma si hane taaktikiin isaa ittiin deemu taaktikiin billikii akka ta'e sitti hime dhiyaa jalqabanii haga dandantumanii illeetiin isaanii hin dubbanneen cadhisee tuulamaa dhufanii lafaa nama haqanii irraa ammallee godhaatuma jiru hin dubbanne illeetiin isaanii ammallee. Meebiin tuulamaa keessa nama xinnoodhaaf hin dubbataaru argee ture yeroo laftiin eerpoortii fudhatu wali dubbate jiru hin dubbatan maajoon isa kayyuu. Amma kan isaan cadhiisee isaanii fudhatanii acceptii goota jarattiin. The silencing of yaani strength jala kanaa ta'e humna ta'eef jarattii tana. Odoo jarri kun humna ta'u kana gootu turtan. Odoo hin isaan iyyaani oduun darbanii tanidha. Cadhimni isaanii kana darbe amma. Argitee kanaaf hadha kunillee harma akka harma muraaf harka muran daa'imman qorra keessa dhalattu. Maaji qorra keessatti garaa haadhaati yoo baatu. Maal akka ta'e hubadhu nama dhiira. Kanaaf arstiin ta durii irrattuu itti dabalame amma. Ka durii irrattuu itti dabalame jechuudha. Kanatu deemaa jira beektaa rakkinni riilii dhugaanuu itti ilaaluun nurra jiru. Itti haadhaa'uun nurra jiru. Laftii amma danda'aaru tuni aannolee harka muraaf harma laayifii isii odoo safarii godhaatti odoo harma yoo murteen deemtee miti dubartiin way duute hin deemti gadhiisa harma muraateen deemtee harma tokko tunoo dhalattuutu du'aara qorraan dhabtee gabbuutee kuni kana isaa kun ganaa kundaane wanti akkanaa kun kasiidaan dhaabatuuf dura rakkinni akkanaa ta'e jedhaniiti rakkinni akkanaa kun dhaloonni akkanaa ijoolleen duute arti yaaru hagamiddoo yaaru himaa jiruuti. Siidaan dhaabatu the children, the babies ganaa dhalataartu, infant yoo akkasitti mootummaan godhu siidaa uf dura dhaabatuuf dira. Kun seenaan illee baarressuu nama jira. Baarressuu mammaa amma irra jira seenaan dhaloota dhufuuf dabarsu namni illee baarressuu irra jira. Dhaloota dhufuuf ta'a. Ayyeela inni soo hin xumurra nu jalaa dheerate. Mee amma dhaamsuma dhuma sirraa barbaada. Uummanni kun argitee bakka marattuuyyuu Wallaggas ta'e Booranas ta'e bakka marattuuyyuu sababaan isaan godhataniitiin argitee uummata kana fixanii sababaa waboon uummata keessa socho'aa jedhaniiti. Kanaaf dhaamsi ati waboo qabdu maali yoo isaan argitee akkanatti uummata kana argitee isaan balleessina jedhaniiti wannoo jedhanii waboon waan kanarratti dubbachuus haa ta'u waan kanarratti immoo deebisaa kennuus haa ta'u maal dhaamsa
qabda mee wanni ati dhaamtu wabollee mataa keessa qabadhu waboo callallee odoo hin ta'in ummatuma warra Oromoo kanaafuyyuu maal ta'uu qaba jetteeti gara furmaata fala jetteeti wanni yaaddu dhaamsi maali? Bareeda an tokko dhaamsi dhaamu tokko Oromoon tokko ta'u kana jalaa baa'uuf akka sabaatitti akka biyyaatitti saba ofii badii irraa hambisuuf biyya ofii badii irraa hambisuuf Oromoon tokko isaa akka tokko humna tokko dhuubaa dura jira. Waraana ofii jabeessu urii asaadha hin dandeettu. Ijoollee wayyan adda maaltu irraa rakkinni hogganni hin jiru. Hogganni karaa kamiinuu hin jiru. Warri lola ijoollee ofumaa xinnoo hin leadership ka ta'e hoggana saba isaa calaqqisu. Ka saba kana hundaa ammatu. Ka hundinuu keessa ufatu uumatu isaan irra jira. Gandaan deemtee waraana gandaa jettee of sobuun saba sobuu taate. Tokko isa. Lammaffaa wayyaaniif eenyu faannoo fa waliin ta'uu waraana kan waliin ta'u yakka. Eenyu lolaati. Kan lolaati. Isaan aangoora jiruus ati waliin taasisuun tokkuma. Aangattii barbaadu malee wanti garbaan jiru. Dura Oromoo cabsuu barbaadu. Oromoo akka Oromootti ijaaratan. Oromoon akka Oromoo waraana jabaa, hoggana jabaa, caasaa jabaa, saba isaa akka guddina saba isaatiitti, akka guddina biyya isaatiitti ijaaratu irra jira. Odoo Oromoo akkas of ijaare, dhiyaa Oromoo qabee hanga kaabaa kibbatti waraanni isaa guddaa yaate namni isa sochuu iddoolee ni danda'u jiru armi tokko. Ati humna akkasii jabaa yoo jaatte waraana teessaa siitu baddeessi dachaa maaliif jireetti namarraa dhalatteetti galiin jireetumaaf itti galti argite. Kanaaf waraanni hoggana waloo qabaatu dirqama ta'a. Tokkummaa hoggana ofii qabaatu jira. Hoggana biyyaan isaa calaqqisu qabaatu jira. Amba jala deemuun eessaanuu nama hin gahu. Adda bilisummaa yeroo eenyu waliinuu ta'een beeku. Garuu rakkina dhaatee warra dhalallee warra keessaatti uumaa kana malee jagnoonni sun hadhan jiran. Jagnoonni Oromoo asiin gaanii hadha waan hadha Oromoo argatte argisiise kun akka Galaasaa Dilboo akka Waaqoo Guutuu akka Jaarraa Abbaa Gadaa gorri dhuma nadhii gammadaa hagami hagama hamaamnee dhiibdu hin jiran hadha. Ta'adha jirtu ta'e gariin isaanii dhadhaftee adda bilisummaa keessa geettee keessa nyaataa turte jiraadha. Isin kun Itoophiyaa jettee fiigaadhama. Kanaaf warri lolu kun gabbaa'ee hoggana isaa hoggana tokkummaa isaa uumuu jira. Oromoo akka sabaatti dhaabatu jira. Hogganni isaa waraanni isaa akka sabaatti dhaabatu jira. Oromoon amma akka sabaatti wal qabatee waraana isaa duuba dhaabatu irra jira. Wanti sodaatu. Sodaan jechuun saba warra kan of ficcisiisu ta'a. Diidu. Lafa jirtu hundattuu waraana kee gargaaru. Isa duwwaa hireen Oromoo adda. Isaa achi murteen gara bira. Filmaanni gara biraa Oromoof hin jiru. Filmaanni isaa tokkummaa fi waraana isaa jabeessitee diina kana dura dhaabatu. Itoophiyaa waliin ta'uu baatuun Oromoon murteeffata jennee irraa inni dura bilisa kee gonfattee humna kee biyya kee yoo gonfattee baata waliin taanamuun taanuun kasaba naannoo sanii hundaan. Inni rakkina qabu. Afrikaan wayii walii taate rakkina. Garuu Oromoo badii kanarraa daa'imman akka dhumaaru kana irraa hambisuuf warri woboof hin jedhu kunniin haalaalu daa'imman kana. Humna isaan dhabuu isaarraa ni beekan. Kunumtinu humna isaan dhabuu irraa ni odoo isaan humna qabaatanii naannoo san kontirool gaadhi warratti akka gootinuu hin baqattee magaalaa galtii achiin hin baatu. Biyya libireetii kan jedhu kana tiriitoorii daangaan libireetii godhudha. Kun kontirool yoo humna qabaatte kan gootu. Humna yoo hin qabaanne homaan gootu. Muka keessa deemuun baandaa ta'een shiftaa achi waliin qaba. Yoo tokkummaa jechuun akkuma eenyu Hayilee Fidaa jedhe ka gurmaa'e kadammaa ka gurmaa'e ka hidhateef ka qawwaaf qabsaa'etu bilisoomsaa jira. Kana guuttatu irra jira jallu. Addaan facaanii naannoo facaanii yoo ofte eessaan ofillee san geettu saballee dhufsiisuuf deemtanii kan jedhu kanuma tokkummaa jedhu galatoo. Ayyee obbo Leenjisoo akkuma aadaa akkuma yookaan asitti miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanatti argamtee marii bareedaa hubannaa bareedaa daawwattoota keenyaa kennuu keetiif galatoomisiin jedha. Daawwattoota keenyaa qophiin obbo Leenjisoo Horoo waliin qabnu kana fakkaataa haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa isiniin jedha. An ka isin keessummeessuun isin waliin ture Bayaan Sheekoti nagaan jiraadha.